Sabrina hayyee wardaateen banee Sabrina tanami banee lafan kaa wardaateen hayyee Sabrina dhalaa simadii jira dhalaalee simadii jirtu san birattis silkii hellaalin hayyee naan jetteetiin amane itti qanne addaayyaan galgalat leelin dawwalee viidiyoo dilaa jira kana malee viidiyoo nama biraa viidiyoo iccitii mataa qiyyaatis nin qaba gin namaa erge tokko namaaf ergeen qabu sii galee namni na janajjanee Muhammadoo janajjanee ergee hin qabuunan siifin himaa hayyee naan jettee hayyee waliin jenne sanbooda viidiyoo kan akkuma isin gartanitti asirratti erge sanii achitti namu silkii namaa iccitiidha gizee waliin qamaanu Sabriinaan tana silkii namaa eenyu koodii walii hima eenyu silkii osoo qamoo jiru walii kannee silkii tana laala fakkeenyaaf silkii tiyya sanbooda nama takkatti hin qaadin akkan du'a tiyya beekutti hin beeka silkii tiyya anuma bira jirte gamma amman gizeen viidiyoo kan akkuma isin argitan arguttiin Sabriinaa gaafadheen dawwalee ani silkii tantee keessaan argine naan jette silkii tiyya immoo viidiyoon kun yeroo dhiyootti siifin hima kan waraabame eenyu keessaa erga silkii tiyya dhaggeeffadhaa akkamitti nama nahu viidiyoo erguu miti sin jaaladha na jaalatta waliin jenne hin jiru miidiyaa kanarrattis keessaanis lafattis yoo jiraate asaaba'anii kunnoo miidiyaan kan waliin fayyadamnu sigalee akkami viidiyoon kiyya boo'uu danda'e yaani mana hidhaa keessatti hidhamee silkiin tiyya Sabriin akka nun tana yoo na fidde an tanaan mallee namni daabboo tiyya qabu hin jiru namni qaama kiyya qullaa guututti gadhiifadhee qabu hin jiru kuni noormaani kana micoonuu noormaan jettee sodaadhuun kana isinif nima gin Sabriin ati rabbi jazaa siyaa kafalu galatoomi galanni Oromoo duraanu kanuma hedduu takka galatoomi yaa wanni biraata jirtu kasatti wanni Bakun ganda bisa. yaa dubbata Sabriina maal mee yaada ishee Aja. Ta duran dura lugala wardan gafeedha turte bilbilli si na bira ture passwordii si khaysin natti himte passwordii silkii isiiti akka foonsiitiin banamtu jechuudha. Nadda Sabriina laal biyya waliin jirra kijiba walirra keenya amma viidiyoon gadhiifame Kijiba sirra haa nadda koodii waatisaabii keetii afaan keetiin koodii waatisaabii keetii silkii namaa iPhone ishaaraan banamti ishaaraa fuulaatiin koodii waatisaabii keetii kami jennaan kanuma silkii qabu bakteen siinjee Sabriina. Ya, sanjikaati Ya, kan biraa kamtu jira guutuu saniin banamaa jirti. Sababni irratti naa himte maali? Sababa micoon Awustiraaliyaa jirtuma waan ni jirtu san si barbaadu jirti si laal Sabriina silkii diya keessaa viidiyoo akkan koodii kiyyaa fi musliimaami hayaata jiru yaadini kakadha akkati viidiyoo kana silkii keessaa fuute immoo namni biraa namni nan ergeef hin jiru. Dhaggeeffadhu Sabriina. Siifna keessaa fuute viidiyoo kana fuutullee ani hin sodaadhu itti siifi galee waan na qaanfachiisaatii miti. Okay, yewan sekarang bersihin dan dagmo ta duran dura okay, ta duran dura ibsa ana fi wardan rakkina dhuunfaa kawal raqam ni jira takka hin jiru sigale namni dagmo khawan hama ta qor wan walratti hammenya yaadu khagodu yoo rakkina wal raqabat ana fi wardan rakkina takka wal ranqam igaafa hidamte silki sin akkanite silkiin sin bira turte silki tiya samsung ki khanneti fi warda tan fayyadam ya ajen silki tanalle gaaba sanille Fudi namni nanje isi mata siti raga jiro no jolle mal nanje tedin si no medu raga facha jira jannan dhaggeeffadhu Sabriina eenyu anille nameedu waata warda obsi me laal ibsa after tu kame Sabriina ifi nanje te kono hatta halafon jolle polisota sin jirti ragaadha Sabriina sirgit yana fudi nanje te hayye warda ya bona radisi na naafudi sin jenne ngi arsa silkiin tantayoon jenna marmaari harka jirti sinjee silkiin tiyya marmaari harka jirti nama hedduutu ajandaa asirra sii kaase ajandaadhaan dubbachuu jira jennaan nama hedduu amma warda arge warda sikkanne silkii tiyya Sabriina warda dhaggeeffadhu haasottu Sabriina silkii warda guyyaa meeqa simadii bulte guyyaa meeqa simadii bulte warda dubbate muutara faatu silkii wardaadhaan eegeeffadhu haga guyyaa eege hidhaa seentee guyyaa lamaat guyyaa sadaffaatiin irraa fuudhe guyyaa lamaat torbaan si harka teesse silkiin tiyya marmaariin ka jiruuti Sabriina sin kaatee baraatii hidhaa seenee guyyaa lama guyyaa sadii gara keenya dhaggeeffadha warda callis ummata amma dhaggeeffadhu Sabriina dhaggeeffadhu Sabriina ani jechuudha ani naafi wardaan rakkina dhuunfaa ka walirraa qabnu takkan jiru jaalalaaf kabajaa wajjiteenya mana isiillee bira taa'e guyyaa kan bira bulee wajjin turre hammeenya walirraa hin qabnu wannummaan ani itti viidiyoo isii baasuuf hin jiru yoo ani viidiyoo isii baase makiinaan hin deemu jira rabbiin adagaa kanan haa galchu islaamummaarraa kaafirummaa na haa kan yoo ani video amma isi niul agarre on video tan amma media ra jirti janis
والله ميديا رتي سنغرة سلكي رتي سنغرة إسلام عن سيجله نمني وندلو والخبا جماله نمني والسدات نجو ربي الإسلام ما راح خافر ما نهاخنو فيديو وردان جتورا كوبان كبان تانا لوان جرت إما سلكي نسي نبرة ترتي جرت أني برايفاتي سي خاصة خاني وانين تسيانو في سنكابو سوا ما لتسلكي سي خاصة سينيو غورو سنكابو إسلام ما راح خافر ما نهاخنو نمني نبيخو من نبيخنا إكو هاجرو فريت عفيتك ilma namaati hamtu yaadeen beeku fuula duraaf illee nama yaaduu miti. Naafi wardaa walli nufi hin jirtu. Ibsa laal Sabrina roobullee siifi mee bar ani jechuun naman viidiyoo kiyya itti ergi dhagee laal na dhagee quraana yaa qaba itti taa'e laal waan amantii barnuuti siifi mee bar namni hattaa hin siin jee bar mana keessaalillee bar sitti haasee mana murtiitillee wal geessee quraana wal qabachiisee firdii walii kannaan siin jee bar sii galee siifi qabadha akkasuma maaliif viidiyoo kiyyatti erge waan hin jirreef nama nan janajjanee viidiyoo ergeef waan hin qabneef sii galee silkiiti jas guyyaa takkaaf nama kanneen waan hin beeneef quraana biraatu rabbii sannaa qabatteetiti viidiyoo kiyya namni itti haa bo'aaruun rakkoon hin jirtu. Rakkoon qaba immoo yoonii fi ani akka ati فيديو أماتي أتون أني أجري أور أني ميديا رباسي ربنا الدنيا آخر ساعات إلا حباس وبليتي تيجي وانت كواني سنجون كم إمو قالت المنا ما تخنا وانت كسنجون أما دقيفة سابرينا دقيفة واردة تسأل قالتها متروب ولا سوى جناسة بر سابرينا حتى أنا اللي نسمع ما دقيفة أنا بس لا أكن سنجين وانا تبر بانو الله دقيفة كافي ميديا إجو واردم فيديو في الروارابده ما مدد كلمة بالبلاشي تخرب الروارابده باتي قصدو هم تأثر تبارك كفيديو أنا متى نرجع نسمع تاني أمو فيديو ما جاء أنا يوم ما مدد لقيت بدو حاجة ما الرجل خانت واي جاللات وجهاسة كباتي ميديا خنا رتي والبرنة تشو حتى أنا ما تكاد جنسين جالتاني جيني كباتي سجله وجين جلا قرأت كموسيقتي خنا ميديو خبرات اللي جزاته كداري فتو فيديو سناب تاني ورابي متى كي بتشا lagi faddume warda tanya kinjedi namni wa rabadan jan dilin zahid duda jan lagi fad namni wa balle rabadan kaja video li betan video snap tani warabe mal tu na rabade lagi kha warda lagi kha amma tije fanna ke gelo te du kabda lagi fad warda lagi fad sabrina ko fami gelo ne te nama du mana ka jibira dufa nama hedduu silkiite beelota san fayyasan keessaa silkiiti akkasitti banee confidence silkiiti hoggaa namni footoo laalu fuudhee unarraa firbira taa'eeti waa agarsiisa maaliifi waa hedduu unarraa fuudhatan jeetiniin waa hedduu jira siigalee sanii jechan sodaadhe silkii namatti hin kannu'an silkiiti doksa qondii takka cufeetiin deema malee banaa si bira kaa'een deema osoo balaan tun buute immoo namni saasan mana hidhaa keessatti rifadhe mana hidhaatiin jira takka hayaata kiyyatti hidhameen beeku rifadhe waa'ee mistiraatiif waa'ee kanaatis yaadanne waan yaadadde takkan qabu Sabrina nama hedduu na dawwalu jira waati sabbiin jalaa kaasii naa dubbisi nama na dawwalu guutuu jeetin taqanne sidiif dhima namni biraa immoo wardaan naa ergitee viidiyoo isiin naa erge joo ol baasi siin jaaladha wal feena maarree jee wajji haasee yoo kanaa miti kabiraatillee qabatan ol baasa nakkoottaasoo gadhiifadhaa miidiyaan kanaa immoo amantummaan nama amananii yoo akkanuma nama miidhuu taate komaatii miti kuni waan naqaanfachiisaatii miti kanaati miti khabiraati illee gadhiifadhaa yoo jiraate silkiiti yammoo sabriinu mattiin kanneen akkam duwati yabee qottiin beeka yaa dubbii faatee sana faatumaa duufita ajaa'iba ani ammaan tana ibsa wardaan quraana naa qabattaa jettee assalaamu alaykum quraana jettee isiniin qabadhaa fi kan lammataan ani rabbiin islaamummaan laa kaafirummaan haa kannu ani viidiyoo ni isin agarree miidiyaa irratti illee agarree istiil agazaa ammaan tanaa jechuudha. Ubaasin qabuun rabbiin addunyaa akhiraa ciisan haa dhorku yoo islaamummaatti amantan jechuudha. Asanirraa hafee naafisi wal agarree qaamanii kakaddaaf. Silkiin xiyyaas chaarjiin qabdu anis magaalaa keessaan jira. Nagaan tura. Ajaa'ibaadha. Wal gaafannaa tabiraammoo lafattis akkuma wal beenu wal gaafannaa lafattis nama wajjin haasa'uun hin beekan. Waan miidiyaa ta'ee fi malee lafattis nama beeku viidiyoo xiyyaasii malee namni erge takka as keessa abadan hin jiru. Rakkoon qaba yoo wal agarra inshaallah barbaadama. Wal agarra bazaanuu sin harkaanuu osoo ati nam feenetti nan si harkaa. Ayyee. Amma ajaa'iba jara kana dubbadhume dubbiin tun tan. Baika wanni nama dhibaata akka waan takka ta miidiyaa irratti baate
aannan hanqumarraa gartee dhaqqabatan ol qabatanii jedhan. Namni kun waa hedduu takka fassarata. Silaa waan kana warga lafumatti wanni tun gartee micioon tun kafatu jirti. Silkiin tuni maybii bakka biraatis dheedheta. Ati yaadattu nama harkallee seenuu ni mala. Isii laal Amma silkii mee haa takka jennu isiin warri irraanfattee keenya meebii lafa dhaabbanni dhiistee warga. yoo akka ta'ellee bar namni Amma kakachuu wardaa jirtu keenya dura gaa akka kutti amma cichuu kakaddu. yoo isiin illeen goote yoo isiin illeen goote mee maaltu deebi'a waan kanaatu miidiyaa irraa haqamamoo mee maal jettee yaa bareedduti. Maaliif ni beekta ajaa'ibaati namni warri kun cinaan akkam jeetiitiin na fayyadamuu jira akkanan viidiyoo kanaan gartee maammadoo dhiira teenya jana viidiyoo ergaa fi wal jana Maaliif maallaqa jana naa jettee akkasii fassaru jira. bareedduti maaliif Ani jana takka jettee. namni miidiyaa kanarra namaan wal baradhee keessaan nama na dhufee jalaan dubbadhu aan takka Wardaa waa'ee keenya jaalalaa waa'ee yoo viidiyoo namni walii si ergineen beenu janajanees humaa dhaggeeffadhu. waan takka waan haaree an gadi hin baane waan haaree miti dur jirtii namni dhiira jaalatee dubbifatu baga dubbifatu sunilleen qaanyii miti. No, baga Eegaltee dubbifattee miti barma kana sa'aatiin jirru ani dhiiran dubbifadhe hin qabuun siin joo jira. Dhiiran viidiyoo kana jechuun amma bar viidiyoo wanneen akkatti aareef osoo naman jaaladhuufi ergee nan sheenessu naman jaaladhuufi ergee bakka dhumatteedha bar. Garuu osoon ifii xiyyaa shaawara fudhadhee isnaabichaatii xiyya keessa jirti ammas viidiyoon tun. Viidiyoo rifeensa mataa akkana goggeeffachuu jiruuti isnaabichaatii keessa achumaaniin irraanfadhe dhaggeeffadha. Achi keessa viidiyoo yaani ergamee wardaan akkamitti viidiyoon kun bahaadha barta qafarratti anamma. amma gaa mee lafatti haasofinaati. Wanni kun oorratti asirratti baatee jirti. Walilleen hammeessinaati fi miciyyoon kun kakatu jirti wallaahi jettee kakatti jechuudha. Namni akkanatti bilaashitti hin kakatu. Miciyyoon tun ganaa waamee kaafata. Kanaafuu ati wahuma taheetu tahee zannii tolaatu seegaltee walillee gartee kafanallee walirraa hin fuudhina obboleeyyan kiyya. Waan taate tana rabbuma qofaatu beekalaan seegaltee. Inshaallah mee isiinis yoo kan gartee hin goone jettee kakatutti jirti. Isittillee gartee garaan kan isin badin. Wanni takka gizee harka keetii baate Immoo bakka meeqa dhayi. laal jara keenya laal Yaa. wanti takka wanni ajaa'iba natti ta'e viidiyoo kana nama jaalattee nama janajjantee harka keetiin dhiiraa yoo ergite saa dhugaa tiyyan jaabar. Laakiin viidiyoo naman itti erge hin qabu. Viidiyoo dhiisii nama barreeffamaan wal janajjannee hin jiruun siin jeebar dhaggeeffadhu. Immoo har'a namni akka biratti akka fudhatu ani hidhameeti malee sanbooda silkii tiyya naman itti kannee hin qabu bara ajaa'iba. Namni silkii namaa akkamiin nama kanna. Silkii tiyya naman itti kannee hin jiru. wardaa mee kutaa kana dhaggeeffadha. Ajaa'iba as jettaatis wardaa tiyya dhaggeeffadha. Amma dubbiin ni gabaabsin. Amma kan miidiyaarra dhufnee fi tokkoffaarratti wanni kun eega miidiyaarra dhufe hawaasa akka ati viidiyoo dhiiran janaajjiniin akka nama tokko dhiiraa wajjin hariiroo hin qabaanne taateen tun taatuma ijjitii jawaala kee keessaa dhuunfatti baate. Kun hawaasni miidiyaa irraa beekuu qabu. Kalammadaa amma ajaa'iba dhaggeeffadhu. Shakkiin jara lamaan obboleeyyan dubra keenya kana hedduutti buute. Wanni amma akkuma tireef jettee wanni gale hin deebi'u. Garuu ammoo obboleeyyan eega wal shakkanii keessaan gabbu'anii waan kana gidduutti akkuma miciyyoon kakatte kanatti wardaas aarii tanarraa buusanii waan jiraa if qulqulleessanii dubbii tana lafarratti gabbuusu. Ammoo ta miidiyaadha amma booda nam tokkoof deebisaan kanneen mana kanatti dhumachuu qabu. Isiin kana akira dubbiiti ajaa'iba. Hanganumaan jechuu barbaada. Tana beeki warda liqimsi jaalattus jibbitus irraan deebi'ee haasawaa waan kana akkamitti akkas naan jedhanii abaluu akkana naan jee kanaaf hin deebisaa kanna abaluu akkasii jettee Obboleeyyan keetis dhagee anis na dhage. Nama dhage. Nuti waan ati ilaallee ilaalaa jirra. Waan kana cuf mana kee gizee bantus cuf waan kanarraa hin dubbatin. Wanni dubbattu yoo jiraatte telefoona kiyyaas ni qabda. Walitti nu yaami waan kana keessaan finna. Si galtee namni gizee takka si arrabsa. Ati gizee dhibba takka if wanta hin godhin. Dhugaadha Amma bar wanni ani sirratti bar taatee waan jechuun ajaa'ibaa ta'e dhugaadha saa yaa. kana bar akkaataa jechuun namni biraa amma faamiliin tiyyaa fi namni heddummaa kun jedhee namatti ergaa jiran beektaa warri keessaa kun gizee tanan ajaa'iba natti ta'e immoo bakka wanni ajaa'iba natti ta'e ani fitti aaree ani sinuu naaruu dantaa kun normaanii bar normaanuu itti taqaamni janjana bareedduuti yaa keessaan haasoo'inna. laakiin viidiyoo biyya silkii harka tiyyaan rakkoodhaa mana hidhaatiif jee harka kiyyaan nama kannee harkuma kiyyaan nama kannee viidiyoon kun akkana bo'uun na aarse malee
osoon naman jaaladhu saniifuu ergee gadhiisanii bar nan qoccoo bar. Okay, warda han cufa tokko lafatti tufanii lafarraa deebi'anii arraabuun ni taati. Hin taatu. Hin taatu. Wanni kutte TikTok irratti wanni baate halaas akkamitti baate shakkii nama hedduu takka gartee amma mijootana. Wallaahi ani amma Sabriinaan bilaashitti akka kakatti jee iyyaatu. Seegaltee wanni taate akka garaan si fayyu gartee waan godhuu qabnu hunda jala keessaan goona. Waan kan amma asumarra cufi hin dubbatin rabbiin si qabe anillee yoo dhugumatti harabbitti amantu taate an hedduun si jaalladha ni beekti. Waan kana cufi asitti manuma ibsaa kanarratti wanni tun haa cufamtu. Yoo dubbatuu beekte isaan nu dubbaddu si hojii dubbanna. Si dhaggeeffannaan gaati fayyitu takka. Maaliif wanti viidiyoon kiyya miidiyaa irratti hundi duuba qaqqabee maallaqaa jecha nama maallaqaa miti an nama keessaan miseenjeraan wal siin jaaladha ati na jaalatta jiru takkaa barreeffama takkaa sagalee yoo qabaate mee namnummaan sun gadaadhii sun jeebar sagalumaa fi takkaa barreeffamni yoo wanni takka jiraatte dhaggeeffadhu nama iftee jiraatu nama iftee dandee deemuun dhaggeeffadha. Laakiin viidiyoo kana Snapchat'ii waraabe mana hidhaa keessatti silkii tiyya Sabriinaa malee naman itti kan hin jiru qa. Namni nan ergeefillee takka hin jiruun siin jeebar dhaggeeffadhu. Bu'aan nan akkaataa nan itti erge footoo kaasanii maa gadaadhiisanii lammadammas akkaataa yoon an namaa itti erge takka waatisaapbii takka teelegiraama takka Snapchat feesbuuka akkaataan itti namaa erge san maqaa namaa cufanii footoo san asiin ergite jedhanii natti haa ergine. Dhaggeeffadhu. Sattu si fayyisa. Haasaa warra miidiyaa dhiisiiti isaati warda haasaa warra miidiyaa dhiisiiti kafitti amantu haasa'e ka. Kasi bira jiru haasa'e. Kan nama miidiyaa dhiisi. Kanamatti jiru kanuma kanamatti jiru barra haasee bara. Kalaas keessatti amanuu qabna nuti. Hai. Xiyyeessinii xiyya ka jiru Nu himte nuute dhageeffadhu warda dhageeffadhu nama gurguddaa si bira jira hamsaanis as jira dhageeffadhu. Laal wanni ta'e hin deebitu. Si galtee wanni nuti jechuun jirru amma namni nama janaajanu viidiyoon ta'e amma fakkeenyaaf yoo dhugaa dubbanne taate viidiyoon ta'e viidiyoo nama saalfachiiftuu miti amma yoo dhugaa akka kafeene amma. Si galtee viidiyoon hangimma beesanii viidiyoo nama saalfachiiftuu miti. Dhalaan qullaa yaa oolti. Si galtee amma viidiyoo yoo nama janaajante viidiyoon biraa akkaataatti nama janaajananti yoo kan dhufu jiraatte san walumaan laala. Warra amma gartee viidiyoo nama janaajante jettu kanaaf jechuudha. Ammoo dhugaan si bira jirtu hawaasa keetti himte. Ajandaa garii namaatu ofirra fe'a dhaggeeffadhu. Ajandaan kee mana ibsaa kana bira kutuun qabu. Waan ati shakkite waan jiraasii fi Sabriinaa hedduu keessaan gabbu'anii haasawanii obboleettiin ta'e dhugaa jirtuun akkuma asirra si kakkatta kanatti akka ati itti feetutti si qulqullaa'udha. Saniin alatti qabaa ganna dhiisaan ati intala dhalaati miidiyuma kanarraa hunduftu nu asirra jiru. Si galtee wanni takka namni waa si godhuus hin jiru. Waan haara hin dhufne. Abbaan janaajanii wardaan nama janaajante dhiira biraa janaajante ji'ee hamilee qabu. Namni nama janaajante viidiyoo biraatti dhufu ni beeyna akka dhalaan tattaatu. Akkas gaafaati dhufte sanis guyyaa eeggannaan. Amma immoo yeroo amma jiru kanarratti asirratti dhaabii deebisaa kan ni ta'ee fi akka dhiiran janaajante if ibsitee hawaasa keetiif ifa goote ammoo wilii hanga nu dhaggeeffattu hafe. Hanga ajaa'ibaa dhaggeeffattu, hanga sabboonaa dhaggeeffattu, hanga hamsaa hajii ibsaa dhaggeeffattu hafe. Waan itti simurre fudhattee adda battee teessee jechuun miidiyaarra. Hanga numas hin jaa. Aboolaadhaan akkin jeeti nagaaniin kubbaati. Qofamaa dhaggeeffatti miti nama hunda dhaggeeffata. Dhimma waan siin silaa Dhaggeeffadha waa tokko isin hima. Akkuma noormaa biyyeen jetteetti Sagaleen hin jirtu naanaa. Naanaa sagaleen hin jirtu. Hamza Afradwaa. dhimmichi dhimma waan namni taa'ee irraa abraarraa kan nuu miti. Warda mana kana booda bakka takkatti akkaati wanni kannitu hin barbaadu mana kana booda. Waan kanarra ol baate yoo obboleettii teenya taate asi goolabdu. Yommuu obboleettii jara kaanii jaratti jara waan itti fisaabuu barbaadde gabbaatee ibsa kan itti arrabu. Kanaa jaasoorii bira tokko hin jiru waan irraa nama ibsa gootee abraarraa namaa kan ta'e cinqii ati asuma goolabeetiin kutee hankunoo. Taayitiin nagaan kubbaatti jalaalu jira. Akkasuma salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Dhumatti dubbii corootti dhumatte warda yoo waan namni sin joo dhageesse. Akkasittis sin aarsin. Lammada immoo wanni beekuu qabdan
sabriina illeen likkitti kakatuu dandeessi lakki gallakkisuu dhabuu dandeessi ilmi namaa shamarran dhalaan saahiba qabdi namuu saahiba jala deema imaanan takka ta'e ishitti dabarfamee kan namee ishirraan odoshiin quban qabaatin ishuma jalaa'u bakka qamaanitti haga dhalaadhaa shira dhalaa walitti yaaddu namni beeku hin jiru sii galee fincaanii ishii gabbaate biraa namni biraa fuudhee waan taane dalaguu danda'a kana beekaa ammas mobaayilli waardaa torbaan tokko sabriinaa bira ture kana keessatti namni itti hidhatee waardaadhaan odo sabriinaan quban qabaatin sabriinaa bantee akkata nama jalaa kafaa kaaftu koodii laalee odo sabriin ummaan tun quba qabaatin keessaa fuudhee waan fedhe achi kaatuu danda'u qaba. Akkas ta'uu ooladha malee ammas ta'ee miti kana akkas ta'uu danda'a kanas beekaa. Kanaafuu waardaa viidiyoon teetileen akkasitti irraa ajandaa godhatanii miti rabbii si uume sodaadhuuti waan kana odoon oluun baafnu ibsaa'uun kanini dhiisii yaa waardaa sin jiru diddee lakki uummanni akkana jaa uummanni kuni osoo ta'e akkana ta'eni borsa nama biraa jaa malee nama dhiisu nama keenya Oromoo waa'ee kana hedduu fadhan. Kanaafuu an nama si beeku atileen beeytaa sii galee ijoolleen taane miira keessa hin galin. Saa ammaa tanatti wanni viidiyoon turis maaliif barbaadamte tanaa miti silaa odota akka biraatillee qabaatanii qaata akka gaffidan sii galee waan rabshaa ati nama walitti kaatee sirratti deemaa jiru laaltee agarta waan ta'eef. Tarii bitamteet maallaqa guddaan hayyuu kun was beetaati. Sii galee kanaafuu kana akka hubadhu yoo ati akka abbadde garuu darooma sitti qoflan malee waan takka wanni irraa sartu hin jirtu qabbaneessuuf yaada. Keenya jechuun namaaf yaada. Amma laalanii warri akka Muniiraa warri akka Faatee Boroodaa keessaan nadhaadatu jiran qaamni kiyya Oromoo bira kutee Hindii fakkaata Hindii yoo akkas dandeessan qaama akkasii yoo qabaattan footoo kaatii gidaara irra maxxanfadhaa yoo qaama akkasii qabaattan. Lammafarratti immoo kuni waan ta'ee dhalaan dhiyaattee jechuun viidiyoo kana ergatan malee aan dhiira jana janee dhiiraan takkaa wal feenee dhiiraan wal barannee waan akkasii na siifin erga akkana waliin jenne hin qabu. Hattaa viidiyoo dhiisitiin sin jeebar takkaa aan dhiiraa keessaan sin jaaladha jeeniin beekuun sin jeebar barreeffama jaalalaa qofa yoo qabaate namni sun asaaboo viidiyoo dhiisiti. Kanammoo ani dhibbaan dhibbatti taniin akka rabbina beeku fittis beeku isnaabichaatiin waraabamee viidiyoon kuni mana hidhaa keessaa sabriinatti silkiiti yakanne eefasi immoo silkiiti yagizee qamaanulleen hundinuu warra waliin qamoo mana jamaata akka taanee warra waliin qamoo namni koodii fi banee nama biratti hin dhiisu mistara hedduu namni qabasii galee sani achitti wanti rabbina beeku wanni sabriinas qabadhuuf hin jirtu si galee silaa rakkoo biraa nama viidiyoo nama ergeef takka abaluuf hin ergajee qabaadde sabriinaa iyyaamuun maqaa sani bakka wanni sabriina silkiiti yakanne si galee kana malee tabiraan Wardaayyee bas dhiisi gaafannaa bakkee dhiisi kana amma gahe dubbiin guddatte barreeffamni fi'anii nu eksponeent gootee dhaggeeffannaa. Yoo qaama kichaa qabaatte maxxanfadhu gidaara duubatti keessaa wanni nadhaadattuuf takka hin jirtu. Qarshii akka nama jallee ibsa Faatee fi Muniiraan kirishaat godheetiin jira viidiyoo siifin ergaa kun amman warda carraa makan lubbu dhaggeeffadha. Normal no deemanitti normal no falas yoo gabbaates baga gabbaati wardaa miti shamaa keessan kafa gaara jirga doosanu viidiyoo kan kee jan barbaanne kuma dibbaan binnee jan Muniiraa fi Faateen Baroodaa hattuun maallaqa kiyyanarraa fuudhanii naa kan nuti dal viidiyoo kan kee siimattan sinee bari nagarree naan jan ganaan eef akkas taate ilmaan Oromootiif akka miliyoona irraa bittan kabiraa dalageetiin kannaaf miliyoona akka irraa bittanitti kunoo kumni dhibbitti xiqqaate. La dhaggeeffadhu wardaa dhaggeeffadhu warra akkana siin jedhu ragaadhaa hojii seeraan gaafata biyya jiranii bara. Akkas. Karaa fagoo maa deema? Ragaa qabadhu. Okay, ani wayinaan maddee gabboo wardaa dhugatti yoo kana jaalattu taate kanama dhageessu taate obboleeyyan si jaalatan hajan sabboonaadha ibsaadha ibsa haajiiti hundinuu gartee hamza haajiiti namuu si dubbatan asi cuqqaali ammallee dubbataan oliin ansirrallee beeku dhaabe asi cuqqaalechi qaali. Dalaan lafaa haatee sirratti duultutuni ummata akkasiin gootu if rakkan malee. Kanaafuu ati mataa ganaajii waan kana cufii achi kaayi nillee hin kaasin asitti gadhaabi asitti cuqqaaliin siin ja'a. Akka obboleettii takkatti. Akkas inshaallah. Bayi mana si cufnaa. Ba dhiisaa bara. Bawwayya. Mana cufnaa. Asumaanuu jara keenya. Warda. Jawaala keessatti dubartiin takka. Jawaalaan hin taphatina. Namni haasawaa namatti. Jawaalaan hin taphatina.
sagalee naani bar sagalee teettu fagaatee bar. Way sagalee keenya fagaattee لا nama سبون أبر جوال على انتبهتنا متي بر أما بكخنتي أني جتشو فيديو Obboleettii كان keenya برتا kan كلامات dubbachaa jirtu إرجع sagaleen tee hin dhaggeeffamtu. Laal amma eenyu Naani. warda laali adawwiin shamarranii eenyu shamarran seegaltee tan akka gaarii jala murii bee seegalti miciyyoos filis rabbii ji'i dubbii sabriinaallee asuma galchuu filaan. Ni sen kakachiisin uummata akkasiin jiin kakuma sirra kakattee uunike an akka kiyyatti sila wali cuqqaaleecha kaayi dubbumata naa cuqqaaleetichi kaayi akkasii rabbi si haa tu'isu inshaallah tanuma gaa kan biraa siifin dawwalaa keessaan haasooyinaa nagee keessan haa jiraadha. sagaleen tiyyan jirtu ammallee. نجرتي نانا نجرتي Warda keenya atuu faranjii fakkaata biifti mataa gadi hin qabin normaal na wajjin tayyib onnee horadhuun sodaatin gastii nama takkaan dhaqe kanneen jedhe karaas baga jiin wallaahi wardaan faranjii biyya keessan dhuftee biyya keessan keessa miliixa fakkaatti isin akkasuma bareeddi jirtan immoo akka maashaallah irraa jaa malee hagaara keessan bantanii itti bultanii fi bakka hin qabaatiniif laa warda nam takka bakka hin qabaatin miidiyaan akkam beekta gisee namatti ta'e miidiyaa jalaa miliqan yoo dubbiin jabaattee namarra jabaatanii lafa jala miliqanii oguu gartee wanni kutee fataa jettee dhufte jechuudha. Isiinuu bareedduu isaanii rakkoo tokko hin qabu yoo abbaan fedhe baase garuu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf dubartiin nama ni miiti yoo jettan wallaahi wanni akka saahiba dubartii nama miidhuun jiru obboleeyyan yaa qeeqaa akka hadhee isinitti hima hattaa shamarran keenya warri sharmoota ittiin bagan ta'an isin caalaa dhaggeeffatu isinitti hima. Wanni akka dubartii nama cabsu saahiba keessattuu ofirraa eeggata. أمبر لا إسامبر فاتي بروداتي في منيران كنان دادتنيمي أن كان بر سنيمي بر ديران تكا ديرا أبون جبر ديرتي جاتك وردان مالك إرجيف جوريسيتي كبتي أسادفو وردان سين جالت دنانجت جي أسادفو سلكي دي خيستين فيديو ورابي جيزين هدا مسلكي دي سابرينا تين خنة سنياتي فيديو إفيف خيسا إرغتاني وني برانجر توبا Eegeen nama keenyaa fofokkottuudha jee ati fuula kan keetirra bareeddi fuula muniirarra bareeddi dhugaan sitti si jedhee gatii san ta'e faate boroodaa muniiraa eegee isaaniitu namni arguu jiru oduma waraabanii أنا بر فيديو كي أنا قرر بر ناني بر فيديو كي بر عرفوا فين شاورة فرطة أنا أشي سوديمون متا أولي متا فريزة غرض جيتين متا كي يكنا كبتة سنابي شاتي في الراور أبي ملك ولا دابون تيانا مولته ولا كامني كي يقولون نمولته دي متيبار إمو بس نمان إرجع في سنجو بر سلام نما إرجع كبادي نارو بركنتي نمان إرجع في نكمني mallee naarin habiibti ilaa normaal na utuu daabboon teetuu dhufte daabboon tee fuula muniirarra bareeddi anaaf sitti muniiraadhaa fi faatee baroota ta fuulli si mul'anne suni irra bareeddati abbaa feete caalta ati ammallee mangistiidha naanaati jee warda irratti viidiyoo waraat way eegee wardaatti si ergina jaaranii wallaahi wanni keenya kun ummata bakti ummata eegee namaatiif malee waan biraatiif bakka hin qabnee jechuu ati gatii san ta'ee fi ati shaaxira taatee normaal na hojii ni qabda normaal na kana micattii sanaasaa bareedaa nuuf idde waan ta'eef. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga ta'e jeen ati ummata irra yoo jabaan ta'in ummanni abii. Kaniif sawardaa hundi keessanu. Taasoo hin dandeenyu gamaa goona yaa saalu. Tokko namni haasoo nama hoggamaa haasoo ta'e jara keenya. Waalaikum salaam jennee muutira kaadhu ta'a. Amma saalubbo ati ilaal isaan caaltee argamuuf deebisaan kennini ummanni keenya yoo gadi baatee deebisaa kanniteef wallaahi ta'an hanga ati maratutti haga ati daabbootu silaan mul'atin sanuu qaama qullaa of baaftutti sin dhiisan. Gatii san ta'ee fi bagatee morma kan kee bareedaa san arganii waan fakkaatu garee morma si rifeensa siidhaa kan rabbiin kenneef dheerina maashaallah maashaallah si rifeensaa filattanii beektan waan ta'eef iyya amma dhiirri isaan kanarraa haasoftu nama jibbisiifta warabbal kaaba ay oromoo lubbuu miciyyoo dheengaddaa duute simboo xiqqishoo sanirraa kan dubbatin kasan ajandaan godhatin way dabbo wardaa dhufe way naanaatti siif erginaa sammaa naan erginaa deem naanaatti ta'e isaa gumsan sagalee tayyattanii ummata bakti ummata dhiquu jechuudha isin jechuun aanaa sunitti ma warra sammuu isaanii ofii gaggara sammuun oromoodha zalaalam hunduma namaa yaad eeguma namaa yaad waan biraa Nayi keenya yaa ibsa namni bar viidiyoo kiyya daabboo qabu yoo jiraate ammallee gadhiisaa bar ammallee mee gadhiisaa yoo qabaattan bar kanaani isnaabichaatiin rifeensa kiyyan if laala jeetiin isnaabichaatiin rifeensa kiyya firraa waraabe malee namni daabboo tiyya qabdan qaama kiyya qabdan anaa isin ayyame amma boosata silkii tiyya keessaa immoo anaa amanee sabriina kannee ergattan malee dhiirrinan ergeefis tokko numaa kaninan sin jaaladhe oo jee isinin jiraatan isinin jee qabaattan amma gabkoottaa gaffida namatti ergaddaati
تواردا فيديو متى تكت أكابد يوتيوب تنبر فيديو قصال نمس على شيفتو متين جابران baga teessan ta'u otuma sanuu ta'e baga laal wanta biyya namatti ta'e warra baga banna daaddatee kuma dhibba namaa kanneen viidiyoo san ta'e gadhiisne naan jeessaniitutu saniifin himu jiraa fi bar gartee jarree haga onneen taatee ati amma baraka waan qaama kee qullaan ilaam hotteerraa ilaa matatti ol beetti bari dubbatu urtaa ummanni gidi hanga kana si garaan si boccisee bocbojjoo kana si arganii wallahi oromoon garaa dhagaa wati qabaattee baga jetteeni wanni fedhee dhufee wanni dhufee beekan waan itti jedhu qabu wanni tokko gaafa dhufee kalaas itti amanuu qabda akkamitti injifatuu qabda of amansiisuu qabda ofitti amanuu qabda jalqaba baga ta'ee kalaas waan ta'e jennaan kalaas oromoon guyyaa tokkoof lama wiiqii jettee niwus deebisaan kanneen gastuma namarratti sin arginu warra bilaadee kalaas sanumaan abura shiidaa meeti dubbat abura shiidaa kana kan namee shi nama guddaadha tokko nurra beekte yaa magaa tokko haala abura shiidaa dubbatu yaa rabbi أبرشيد أتبد تعالوا ويا برو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلاقة أولي بيجاربها وقوانا كنا خنرقة تركتين تفيدني ولا يجي بيجارة باقي تنجر ربون تنو بيجارة باقي رمالة سمور أمبر نذران لجراتي وي أتم بيتون قلتا نمبر خيسفو محمدوتي أسرع ديمتي هلا برا واردة دولتو رادورغا أولا كيفادو دابون قبهو في قبهو دابو متي ونمان فيسان عباتو kana hunda warri godhe warra gartee torban lamaan kana gartee walafaan deebi'anii gartee sababa umriidhaa gartee wal jeeqaa turan maaliif nu wal kutti maaliif nu daffartii maaliif gartee kana taatiidhaaf malee silaa ijoolleen tanya beektaa wal cabsuu malee gartee namni xiqqisha beekamte kannaan akka akkamittiin cabsaadha wanni feesan haa dhuftu daabboo ofirraa qabdi bar ta halkan dhiira agarsiisaa bultuutu bari gabbee bar gastii banatee bar suuraa kaayatee bar iyyaa bar maal ta'e uummanni keenya kun hoolummaan dilli kun hoolummaan dilli kun isaa baate wanti yoo gabbaate firraa qabda paantii firra cirtee firratti ilaaltu hay maa ijita qoy maa ijita hudduu ta'e wali qabattee yoo ta'ise hay maal maa akkana ijita obboleettii ta'e cabsuudhaaf maaliif narra wanataati maaliif narra gartee beekamtii hirkattii tana jechuudha isini galee wannummaan feetan haa taatu baga waan fedhe bagaan godhe ji dhaggeeffadhu silkii namatti kanneen maaliin godhe baga jiin naatu ergee jiin maal fidan ajandaan oromoo ka guyyaa lamaati maal fidan waan barbaadde ji mina abbaatu soo jedha ummata hoola ummata dayyuusa biyya arabaa kana jechuudha afaanumaa fi hudduu isaan irraa olaalle jechuudha tabar yoo nammaan tana hudduun isiidhaa dhiira bira meeqa jirtuutu gabbeeyya maammadoo guyyaa gartee kophee ofirraa baasee hoolaa jala deemaa ooluutu shaayii diimtuu dhugee jechuudha jilbiibbatee haja akka harratti wallahi dayyuusa ummata oromoo kana ani ummata oromoo don taane ummanni keenya karaa argee kun rakkoo guddaa qabna nuti rakkoo guddaa haqa isinitti himnaa jechuudha wal cabsuudhaaf wal xiqqeessuudhaaf hamilee walii cabsuudhaaf isinii galee kanarratti horiitan dhageeffadha yoo beekamtii barbaadda yoo nama rabseetiin beekamaa jettee gebbayiiti waan likkiidhaa dubbadhuuti beekamne hoolaa kuduraa dayyuusa waan akkanuma gabbaatee gartee nama kee cabsuudhaaf hin deemin meesidhaa wanni kun ijoollee kutaa biraa taatee hanga nama kennaa jaanitti jechuudha wali qabamanii keessaan fixatanii jechuudha osoo suuraan tun gadi hin baane xumuratanii jechuudha gebbaan jechuudha ammoo teenya anaa dura banataa naa dura gartee irraa dubbataa naa dura arrabsaa naa dura xiqqeessaa meem atoo wardaanii rakkoon sirraa qaba wayinumaa gaafin sirraa qabaa'u silkii ta'e akka namaan gartee walitti gartee wal dura dhaabbachaa jirtan ni beektaa maa nama kanita mana makan itu gele fi jinni yang jirtu Sinti jala jala sinti gaafan kanne jootuni gaafa madura sirraa ajanda oofan hidhamtee wardaan hidhamtee jansanin nama hedduu narra dawalu jira yaani saasanitti namni namaddiin turre siigalee namni nan silkii itti kan obboleeyyan kiyyees finfinnee jira tuun direedaa jirti tuun ciroo jirti addaan dhufu walitti waan fagaanneef sabriinaan ni quba qabdi obboleettiin tiyya takka taas jirtu takka immoo wal dhabbii qabna sabriinattiin fuudhee sabriinaa marmaartichi nuu silkii tante akkami silkii nama kannitaa hinkan nu silkiin anje ni nama naan sabriina jetin itti khanne sabriinatti viidiyoon immoo san achitti waan rabbi nabbeeku takkaa silkiiti ya sekondi shaniif hoggaa barcaa kana afanne jamaa taane kamaanu nama bira dhiise hin deemu silkiiti ya hoggaa yoon deemu gaccufeetiin koodii akkana mataa gaqqabeetiin cufadhee deema namni koodii dawwaltee sabriinaan koodiin fuulaan banamte silkiin iPhone ni namni hundi fuulaan baname shaaraan
koodii meeqa jennaan koodii waa hunda tanuma silkiiti jee himeef jechuudha. Viidiyoon kiyya akka achirraa fudhatame akkasitti hin beekne ilaalan. Siifin himaa. Dhageeffadhu waan takka siif namala akka bolumatti ilaala dhageeffadhu. Deebisaa takka namaan deebisin waan takka hin dubbatin ooleeyyiin guyyaa lama iyyiteetuma gizee beeloote hada takkutti calirraa jii dhageeffadhu. Baga jiin kalaas baga jiin ati bar nama bar biyya keessa taa'ee jechuudha. Fataa jee jechuudha. Hoolaa seerra soqana jechuudha. Hudduun ta'e fuula isaanii caalti dhageeffadhu sitti himna. Bareedee gabbaatee waan gartee waan xixiqqishoon waan daa'ima waan hoolaa haasa'uun beekne namatti ol seentee jechuudha. Darajaa ta'ee gadi hin buusin ansiifin himan. Baga gabbaatee naatu ergee hojjetu. Maal fidan? Namni na dura namni haasa'uun jiru mi'anilleen wamatanan dubbachuu fedhee warda. Maranneetti rafnaati dhageeffadhu. Atillee nama ol seentee nutti ni jini. Us dhageeffadha. Uummanni Oromoo jechuudha. Kan kutaa biraa jechuudha. Waan kana obboleeyyanuma isaanii kan ergattee itti hinaaffaa qaban akkamitti gartee akka nu gootii akkamitti gartee nurra gartee beekamtee gartee akkamitti gartee nu daffartiidhaaf silkii barbaadanii wal jaaranii qajarman jiru kan asiin gartee biyya biraa jiru wal jaaranii jechuudha irratti hojjetan tun dhugaan jiru kana jechuudha fudhadhaa tana diqaalaa ilmaan harargeedhaa ilmaan gosaa jechuudha ilmaan sharmuuxa haqa walitti himnaa jechuudha. Qoy ilaale caalaa dhaamsuma lama wardatti dhaammachuu barbaade wardaa yoo rabbi sodaate yoo ilmoo sammuu qabdu taate barcaa kan kee akka duraanitti itti oofi gastii ibsaa bakka duraan dhayitu dhaqe bakka noormaa inuma waan kana namni keessan si gaafate gubbaan si gaafate wama kana maqaan dhiin akkuma duraanitti barcaa kan kee liivii ta'e banaduu irraa tokko koomentii fedhan katabanii viidiyoo fedhan dalaganii assalamu alaikum jini yo ajandaa kun akka baatii lama baatii takka nuti deemu barbaadde malee usiituma itti dhiis akkuma nama wanni takkan taamin itti barcaa kan kee wardaan amma fagaattee jimaa kan kee bitat wabii dhaggeena wardaan amma jimaa odaa saayiba tinqamoo deema bar wanni na bakka wanni na aarse laal akka waan shaa birtiqoon shaayii ganna qabte ture wanni na aarse caalaa fi mucaa keenya silaan har'a rakkina qabaadhee miskiinummaan hiyyummaan na jiraattee dhiira tokko keessaan jarajjanee viidiyoo san ergee fi ni aaran ture maaliifin akkana godhee je'ee gin viidiyoon sirkiiti ya keessaa waan fuudhatamee waan jiruuf jecha waan na aarsaatii miti kun sii galee akkas waan na aarsaatii miti atummaa laal akka birtiqoon shaayii ganna qabte birtiqoo laal waan akka lafarra jigee takkatti lakkaa'in bakki irrumaa hin dubbatin namni fedhe koomentillee haa katabanii bakka awusii barcaa kan keetti oofe. Awoo dhageeffadhu qaamni kee inumaatu barii. Amma maammutiin tokko kan hoolaa ilaalu dawwaara keessa gabbuufatee deemanii bar faayidaa taatee qaamni isii jee garbi. Hai qaama kee amma maaliif yoo jette waan shirra xixamee waan sharri dalagamee dhufe waan namni hundi ni beeka sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo namni namaa ergee fi viidiyoo wardaati rakkoon ati qabdu ni aartaa daftee miira keessa galtaa aartee dhagee wardaa dhageeffadhu dhaamsa dhamaasa dhaammadheetiin gabbaa kubbaan laalu jira laali ati ni aartaa miira keessa galtaa namni waan fedhe juus ati ajandaa kan nurraa dhaamsa siitu nutti ol kaasaa siin nurraa qabbuusa ajandaa kan akka dhaamu barbaanna quba lamaan akkatti garan galchini yoo koomentii fedhan kataba yoo namni waan fedhe jee usiitu asaarsullee yoo jiraate garaa hidhuutti dhiis. Irraa macarashaa dhaggeeffadhaa laala warda. Qamaa jara keenya jimaa wadaay qamoo deemnaa. Qamee fataaji. Akkas fataaji wallahi laji. Maashaallah. Wanni beeku qabna. Feemasootni kaayiroo tokko hafuura baafattan taanan siidumatti beekadha. Yaa akka kana bichaatti ibsaate. Feemasootni kaayiroo tokko laal. Hafuura akka sinatti gabbaatanii waa jettan taanan. Ibsaa mee gis takka carraanaa kanni waan takkaan dubbadha. Ilmi namaa qopheessa waa hafee waa dabree beekuun barbaachisaadha. Wanni kutte wardaan silkii kannitee iccitiin tun baanaanis rakkoo miti. Viidiyoo mudhiyoolii laaffisteetuma laalu qabdi wardaan. Amma yoo isiin ol kaastee gisee wanta dubbachaa oolte dubbii guddattee farreetti hin fe'ani nama jalaa nafu namni keenya. Immoo warreen biraa ajandaan tasilaa namni irratti hojjechuu qabu waa hedduu takkaa jira. Amma waan akkasii sanfaa dho'isuudhaan viidiyoo kana fiduus danda'an beektaa namni ibsaanii beektaami. Anamma waan hin bakka kanatti ilaale tokkoon qaba. Namni keenya Oromoodhaan haqottoodhaan asitti gartee amaarri ijoollee teenyarraa morma muru nama diina qabanii viidiyoodhaan
nama kan akkana goonaa jaanii Oromoo jechuun nama dhiiga ifii baafachuun beene hudduu namaa qabanii deemuu ni dura. Nuti kunuu garaa nu gubu jira. Viidiyoo mucaa dheengadda fidanii mana Mubaarikitti manguddummaa uummata naftanyaati hojjetaan sunuu garaa nu gubu jirti. Waan birarraa maaliif haasawa? Ministeeraan hin qabaasi. Yoomi as Oromoon faana wajjin manguddummaa teessee nama isaanii tarkaa qabnanii ajjeesna jettee Oromoon dilana nugna ta'uu isiiti. An kunuu aarsu jira ajandaa biraa ammaan tana. Waanuma kanaan cufuuf waa'ee waardaadhaa fidan dhugaan isinii maa dhaggeeffadhaa. An wallahi an tawardaatu laaftuudha tawardaadhaa wardummaa waliin qaqqabin. Ibsa ammati akeekkachiisa kan karee butaan hin xumuradhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وردة خلاص وردة يا مناتي يا دك بينا سوا وردة أميرة وردة راني ونبتي فتاة اللي دماغك أنا دام سقيا في تدير إنجرا دام سقيا في تدير إنجرا نجان ترى وردا يورب بسودات السلام عليكم إنجيني نما تكون وان تنوزي برشا كده في يا هذا وما تكرنا زين السلام عليكم نراجعتك خلاص وعليكم السلام كم نجا وردة يا كم نجا فيارة نجامي فيادا برجعت جرتامي إيه برشات تنجري يا فتاجلي ديني بك أبا فيت جالتا فتاجلي أبو أنت إنسانيتي وماتي متديسي خير من خير يا خير وصلي برسلام توت سنكتو نتو قدفتن توم مال إنت أبو لا دابا كان سيني دبنا تتاو يا مات الله وابرا بس كنت كسر نقطة السلام عليكم جيس بكا سلام تابس جواب سا أمر جيفدا أجندا كوان وان كنت تكر قتني أسينا كده في دني أنا مئسو بريدا خيستي سومالين ورانا أمتا دانغا ورانا هما كده ما جرت تكون كيسن قبضني راندو بنيتو المان شرموت المان دكالالو كيا كيسني سلاته إني لما قاموا رجفدا warri khayroo feemasoonni khayroo wal jala seentanii maarreettan akka kakeenyaa sanitti ukkaamsitanii akka tacha kaattan sanitti isinirraa qashinattan taanaan sa'aa 24 akkaawuntii biraa isin jala jirraa mee isintu dhiiraa hafuur tokko baasa. Nagaan sadaqaa teessan kadhaa kawalti dhoottanis amaaraa fi wanni walti dhaa amaaraa fi oromoo wattanii idduu dallaalattanii booda geema qabatu waan beekatu kaanis. Ibsa. Sanis Ibsa waan kanarratti jara. Qoy. Nanti badaa qoy. Ibsa jaan oofadhaa immoo wanni isinii galchu isinii galuu barbaadu sirriitti kun keenyaa keessanii ni haasonnaan luchi haadha keessanitti isinii deebi manaadha saba. Wardu maayya Addas borus namni saahiba dhalaa qabu numa nyaadhama keessabuu faaxeen dabarsitees kanniti namni saahiban keessan faaxeen natti hinaaf tibartan aboo hagaa mobaayila keessanii miti mutaan taate sanin garsiisina. An dhugaan sirriitti mutaan akkana akkaati jenni ol si baasa waan taniif. Faaxeen natti hinaaf yoo ati irra bareedde takka faaxee takka. Waasirra ilaaltee nama bareedde maarres hin jedhu. Eessa? An dhugaan sirriitti namni amma dubbii waardaa dhibbaan dhibbattaan waan shakkana sirriitti madaggeeffatu. Namni waardaadhaan argaa dhageettuu waliin feene sabriinan saahibaattu jira faana. Hin beektu amma waardaa waa'ee kanaa. Mee waardaa waan kana akkatti ittiin xalinaa. Namni siin akkatti. Nin beekaa. Laala namni la dhageeffadhu namni anaa fi sabriinaan dhiyoo wal bara. Yaa. Wallaahi lazim. Naa fi sabriinaan dhiyoo wal bara. Haga wal barreetti immoo ibsaa. Haga sanitti nagaan sabriinaa arkeetiin wanni sirkii nama kana bara. Akkanuma kaatee sirkii tantee fi nama amantee waa namatti hin kennitu. Sabriinaan mana kiyyana bira turtee wajjin turree wajjin nyaannee wajjin dhuunee bakka yaaduun wal jijjiirree jechuudha. Istiriisii natti himtee kiyyatti himee nama kanaati lakkaatiin tu waliin jennee jechuudha wajji turre. Gaafa kaan namni harkaa dhageettii an jibbu wajjin hariiroo eegalte samboodarra sabriinaan jechuudha. Nama san namni sun ana jiraachuu kiyyatti silaa mana irra dawwalan kaas obsaa kaasiniif hin dawwalaa ganaa haasotanii qaama irraa ganaan isin dawwalaa dhaabbaddaa. Amma Hin dawwalan tokko afu. biizii maana gootan Kaasin jira. dhaggeeffadhaa. Cincinqeetilleen. Samboodarra nama sanii wajjin laal akkan sabriinaa ta'uu qabatama shakke sabriinaan tarii viidiyoo kana erguu buufattee nama erguu dhabdi halkan keessan naman an jibbu wajjin jirti sabriinaan
namni sun ana silaa dandee biliyeena kanneetitti guyyaa takka ruhiiti yabaasuutu fadhuu jira isii wajjin. Sabriinaan jeen halkan keessa sa'a sagalitti mana hidhaa keessa isii silkii naa fide tabiraa jechuu. Sabriinaa viidiyoo jira silkii tiyya keessa viidiyoo dhalaalee nama hedduutu jira. Silkii tiyya bantee lafanarraan kaayiniin jeen Sabriinaa dhalaal halkan itti dawwalee. Eefan itti kanne booda yaadadhee jechuu. Gizee tana isiinis lakkii silkii tante anuma qofaa bana malee silkii tante akkamitti lafa kaa wardaanaan jette. Laal. Kanarratti Sabriinaa jee malee san achittis dhiiran namaa ergee viidiyoon qabu dhalaan geelee jee viidiyootti erges hin qabu silkii tiyya hagan qamoorraa gizeen qabu silkiin tiyya naan addan baatu gizeen laayivii seene cufadheetiin rafa namni silkii tiyya koodii beekuun jiru amma ammatti hin qayyaradhaa tana laa wanni jirtu dhugaan bakka. Sabriinaan bakka kanatti jeerroo fullee viidiyoon kun gadhiifamee miire viidiyoon dhiiraa ergee waan hin ta'iniif ani waan tagan sodaadhu si galee laakiin naaf kalteetti Sabriinaan quraana rabbii san baraatu masgiida wal geessinee naafisiin xaarannee baraatu rabbii san naa qabatteetuma Sabriinaan jechuun akkasitti addaan dhaabbanna naafisiin. Sabriinaan akka hattu ati ammoo ajandaa namaan baasin asirra zoorte miidiyaarra dhuftee kana deebisaan kennanii kan dhugan garuu Sabriinaa akka hacheesse sababni dubartii mara. Ajandaa baran ajandaa amma ajandaan ibsallee obboleessa akka nama takkatti waan inni itti dhiyaadhuufin kottu ni haasofna jee dhufee jaalibsaanis anumaa jee dubbachuu jira fin dhaqee malee. Ani mana nama waan dhaquuf hin jiru. Daabboo xiyyata yoo tabraa qabaatan gabbaasaan jeeni bartanaa miti. Dhaggeeffatu namni gizee si galaafatu ka'ee akka nama si dubbatu fakkaateeti si fakkaatee si nyaataa biibate si fakkaatanii miidiyaarra si bakka inni ibsaan kan maaliifin kanaa usu dubbaddaa kana iccitii bar ani waan inni asirratti dubbachuu barbaadeef naanee namni gari akkamitti haasoo jira dalagaanis nama janajjantee viidiyoo namatti ergitee maarree ani guyyaa takkaaf dhiira tokkoon siin jaaladhaa qofa jeeni maallaqa na ergi jee namni beeku yoo jiraate natti as baasaan jee bar guyyaa takkaaf unkwaan viidiyoo ergee fidhiisiti. Viidiyoo waa tokko sodaati waan kamuu keessatti akkanuma sitti mayaa viidiyoo nama. Warda namni halaalaa jibbaa kan kee qabu fi wanni dhaase arrabsuu fi waan fedhe siin joo si lolu si miidhuu hin danda'u nama si hammateetiitu nama haqsi godheetutu si miidha nama si dhiyaateetu si miidha waan ta'eef jecha. Irraa banuula. Waan kanaaf jettee mataa gadi hin qabatini. Waan kanas ibsaa akka reef waliin jennetti haasoo hin barbaachisu yoo danda'ame hawaasni kun akka irraa waan an kana dhibe bari wannummaan anamoonni waarda irraa isin aarsu isin irraa isin aarsu viidiyoo waardaa suni viidiyoo akkasitti nama qullaa jedhanii irraa haasawaa. Bariisa. Viidiyoon sun dhugaadha akkasii garuu bar jechuun ani ammaan tana namni numa qaanfataami. Jechuun ani immoo guyyuma sanuu maaliif shaawara fudhadhee isheetiin fiiggatu jira barammaan tanan kana aarse. Aarakee kanaaf ammas akkatti wanni ati deebisaaf akka jarjaruu kanaattu qarama tana mara fide dhaggeeffatu. Atummaan tunuumee sagalee karaa intala wal tana duute namni intala waggaa 10 gudeedanii ajjeesan sanii sagalee ta'e bakkuma tana ammoo uummanni kun yoo. Ta'eefi barsiisan sagalee ta'eefi gadhiisee bar viidiyoon agarree. Uummatuma horii rabbii si uume sodaadhaati. Ani bar warri na ajaa'ibe warra akka Muniiraa Dayyuu munnee tanaafi warra akka Faatee Baroodaa ifin dhaadee keessaa. Yaa akhi Muniiraa dhiiraa Muniiraa wal beenaa warda dhaggeeffadhu yookaan taate wajjin biyya takka kaatti jirraati Muniiraan namaatitti maallaqa nama jala hateetu galeeti afaan kamee nama dubbattisa way namaatitti riyaala 6,7 nama jala hatee galee. Miciyyoo takka taasitti birrii biyya si erga jetteeni waggaa. Namni ibsa dhaggeeffadhu namni meeqa dhufee natti himateetiin. Miciyyoon takkee akkasii booddi viidiyoo micoosanis hin dhaqqabne ibsa. An arge warra kan kaaba. Seen agarre. Hin dhaqqabne. Hin dhaqqabne. Sheer itti godhame. Ibsaa hin agarre. Viidiyoo dhaggeeffadhan sitti hima qarshii kuma waa miciyoo wal galeeyte miciyyoon kun akkanatti bochii olii gatu. Isbitii hundarra Muniiraan birrii jalqee birrii warda fuuti birrii kan fuuti bukuufi Muniiraan yaa miti abiitti biyya tajanaa ijoolleedha. Muniiraan nama tasfaa qote jireenya ishii ka biyya lafaarraa ati nama tasfaa qote gadi baatee deebisaan kanneen nama garsiisu. Naanee ati naani maal goote si mobaayila kee maa affatte mobaayila kana bishaan keessa si harkaa bu'e. Irra ciisu jirti yoo ta'e kunillee. Irra ciisu jirti malee rafuu jirti isaa. Kaa irraa wayi. Amma dhaga'amu. Hin dhaga'amama. Yaa harkaan jala qabeetiin haasa'u arga amma yeroo tanaan ani maal
Okay. Asay. Akkasii dhaggeeffadhaa dhugaa rabbii isinitti hima. Viidiyoon sun namni siin dhaqqabini waan jiru natti fakkaatu. Viidiyoo mucayyoo Muniiraan waggaa fi ji'a lama daleeyyee birrii san fuutee caalaa sanuma mootota biraata agarra. Sanii miti tabiraa mana itti ni kareeffattee galuudhaaf xumurattee gidee dirree tajaajila deemtu mana kareeffattee isiin irraa fixxe fuutee namatti galchitee biraa badde. Namni dhufee mana keessaa gabbaate jechuudha. Riyaala 6,000 irraa fudhanii dhufanii natti himatan. Anqaanfadheetu maan callite birraa. Nama akkanaa kanaatu namarraa gabbee dubbata hattuu fi nama qaamee fi wanni godhe kamtu roon. Muniiraan hattuu rabbal kaaba. Muniiraan jalqabuma riyaa keessatti maal daleeyyii beekan jara keenya ijoolleellee mana hojii geessitee arabaan walii galtee birrii ijoollechitti nyaataa turte. Mucayyoo waggaa tokkoof ji'a lama birrii irraa nyaattee mucayyoon kun waa takka kun akkana maraattee qullaa silkii takka utuu hin qabaatin mucayyoo warabbal kaaba arabni ala darbite sinii. Muniiraan baalageedha. Wardaanis yoo ta'e baalagee akkasiitii miti. Biyya teessee aboo warda viidiyoo miti wanni feetee wanni si biraa dhufu bareeda warabeen dhugaan sitti. Garuu waan itti qaanfatanii miti bar qaama bareedaa qabdi abitti wayii waan fokkotaadha. Waan ittiin boonu qabdu bar. Dhiiraan bar rakkadhee dhiiraafaa takkaan rakkinaa hudhis janajjanee wal jaalannee. Lakki dhiiraa yoo ergee dhugaadhaaranii naara. Viidiyoo silkii fi keessatti namoonni waraabbata viidiyoo. Gin takkaa viidiyoo miti sin jaaladha barreeffama joonamaa ergeen beekuun sin jee baran. Warda alaal amma mana ibsatti guyyaa Muniiraan qo'ee haalaa meeqista guyyaa Muniiraan mana ibsatti ani nama tasfaa muree jireenya kanarraa inni heerumaa nin gabbeetin dhiira laalladhaa hin qabu siin jette san booda isii wajjin haasawa godhuu hin qabduu ture ati an akka kiyyetti yoo taate maaliif nama tokko nama qarree gubbaa dhaabbatee na darbaa gajjoo qarree darbitee gumaa warra isaanii nyaachisuuf jechuu baratis. Maaliif silaa gisee san booda tuffattee obboleettii xiyyaatti tasfaa murte si tasfaa murte wajjin jireenya hariiroo obbolummallee nu jidduu hin jirtu an biyyaaf hin jiraadhaa yookaan immoo ilmootiyyaaf hin jiraadhaa nageetti jechuun ni qabda ture. An mana ibsaa jala taa'ee isin dhaggeeffachuu ture beekadhoo waan isiin siin jettu. Ibsaallee dhiisiif irraa siin jechuu ture. Siigalee gisee sanuutti iyyaa sirra deeffattee akka isiin jirtu waan isiin haasoftu san irraa beekuu qabda. Ammas Muniiraan ammaa miti minzamaan jechuu turte jecha kana hogga dhalaa takka asirratti ol baastee waa irraa haasoftu ani tasfaa mureetiin jira heerumuuf hin deemu ani dhiira asirratti hin barbaadu nama hundaa fuudha silaa bartii namni si jiru ani immoo bakka sanattis guyyaa san wanni tureef mistira keetiin gabbaasaa mistira akka ati amantii maarree gisee kana joo deemtii hin beeku siigalee. Amma dhaggeeffadha ala ni dubbataa qoy qaali ta'e laa dhaggeeffadha niin bu'aa warri as jala jirtan Oromoo jechuudha isin nama gartee namni keessan dirameetu dhiinni irraa bu'eefuu ajandaa ta'uu dadhabdaniiti waan gartee geereen itti hinaaftee jawwaala isii keessaa qulfii gaafattee qulfii bantee gartee keessaa fuutee keessaa namatti ergite jecha taaziyaa taa'u yaatan taaziyaa maali taaziyaa qoma namaa. Laal daabboo miti bar taaziyaa qoma namaa hundi kee harmani qabda hundi kee daabboo ni qabda gebbuufadhuuti yaa rabbi akkasii kanatti na diimeessi yaa rabbi akkasii kana na bareechisiiti iskiriina kana gebbuufadhuuti dhungadhu. Wallaahi dhugaa isaati. Qoma keessan dulloonni amma isii mana banattee kaa gartee kaameraa duratti as baatee haasuu hin dandeenye kaameraa duubaa gartee paantii ciramtuu kaattee iyyitu wal beenaa jechuudha guutuu keessan wal beena. Takka walii gabbaan jechuudha wal beenamaa taateef hudduun ta'an hunda yoo barbaanne guyyaa torbatti if bira finnaa jechuudha. Kabajaa fi godhaa hudduu ta'an walii qabadhaa micoorraa gabbu'a. Gabbuu baannaan ammoo footoshooppiin haa taatu tadhugaa haa taatu maqaa wal balleessu yoo taate itinirraa gadi hin bu'u jechuudha. Wallaahi wabillaa jechuudha. Kabajaa fi godhaa. Lammaffaa ammoo feematoonni kaayiroodhaa akkuma reefuu ibsaan jettee jechuudha. Warri gartee gabbaatanii booda giiftii guurachuudhaaf itti oriitanii gartee ajandaa oofachuudhaaf michoota mataa gaccabsuudhaaf ifi immoo nama isin keessaa waa balleesse lafa qabdanii telegiraamaa walitti dawwaltanii lafa qabdanii ajandaa keessan qabbaneessanii kan namaa gartee ol kaafachuudhaaf yaatan adabadha. Tokkichi keessan gabbaatanii dubbannaan wallaahi wabillaahi haadha keessan ittiin arrabsan haadha keessan jechuudha. Amaraataadha na beektan beekaan dhiise jechuudha arraba beekaan dhiise wali gabbaanaa jechuudha michoo jawwaala keessaa suuraa isii hattanii gabbaatanii ajandaa uummadhuudhaaf dhiiga keessan qabuu dhiiftanii gartuu dhiiga gartee qoma namaa harminu mul'atu bar qoma namaa taaziyaa taawwatan daabboo namaa taaziyaa ta'itanitti amma qoma namaa taaziyaa taawwatan wal garraa jechuudha
hudduu teete wali qabadda tattaa keessattuu maammadoon guyyaa kophee ofirraa baasee reefi gaala jala deemaa oolu galgala shaayii diimtuu dhuydee nutti hin iyyin faateen gartee ta fuulli siitii fi hudduun isiitu wal fakkaatu ta saphii gartee baatii lama sadiif malee ofirraa jiru hin dhaqqabne gebbaatee mijoota irraa dubbatte taanaan wali gebbaana adaba fi gootan adaba fi godha kabajaa fi godha keessattuu ijoolleen teenya taarar jedha isin warri feesbuuk irratti illee iyyu jiru isin warri tiktook irratti illee ajandaa uummata oromootiif kan nu deemu kuni normaal no waliigallee normaala kun ati bakka garteen seenin mana kee banadhu qama'i fataajii jimaa kee nuu beeksisi galatoomii ulfaadhu nagaan bula yeroo gaarii bula. Galatoomii caallo. Ala kanyatille nabdu takka galatoomii Allah. Allah sirraa jenne gaa caallo. Jaalaan barnoo kofalchiise somun taawatiti hofli na qabeetiin hofli. Wallahi dhugaa isaati bar. Aboo yoo viidiyootti as deebine rabbii keessa sodaadhu tatanaa olii namuu bilbila keessaan qabu. Waisaala namu video numa qabnare jowal man wati qadine male video numa warabna bar namni warabna haga duman diifne male snapchat khaysa video ifin warabin nin qabnu butantiin ki shalin waan feeneen mirga keenya angana adeet ya bilbila khiyana ma unda bane wayn taqanna wallahi ambar sanu bar hala bar mana hida khaysatin hidameen nama heddu munaan tunfaan gise san heddu cinqamu turte sigale muna sabrina dubbiste man dubbisne waati sabbidanatu إلا قافي دم تسم بالبلة أنا ما خنته بالبلة هي قافني دم سري لا لا بالبلة سلكي دي كودي نما برتين بلو لقي فدو قافني دم سري سبرينا جمالتي نما دول واتساب بينهم هدو تنكما توري واتساب بيدان سيقالي جولين بيالا جرتون منا تنحطة إسرائيل سبرينا جمالي إيه اتخانة إسيني مو نيخا خطي أنا ساني أجتيكا ما إيران إرجع فينكابو Dalaan ergeet hin qabu sigalee viidiyoon kun kan jiru sira bichaatti keessa dhaggeeffadhu shaawara fudhadheetiin mataa dhaggeeffadha jeetiin akkatti silkii ol qabee filaalaa firraa waraabe namni natti ergitee joo cinaa akkatti irraa muree siin natti ergee joo unu amma gadaa dhiisu tiktook nama birarratti samii miti namni wal jaalanna jee barreeffamaa wal jala jennoo jiraate amma fidee na gadaate kabiraatillee gadaa dhiisan yoo qabaatan kan ammoo silkii dhiyya keessaa fudhatan laannaa siima waan harma keetii gadi hin kutin irraa. وردا يا قامني كبر أبا فيري على قامني ما بريدة قبدي والله ما شاء الله تبارك الله أما وان اتقام فتاني متبر والله وردا وان اتقام فتاني متي وان اتبون تبر قامني كقام تطوتي قامني كجتون كابو قام عادي ما شاء الله في بالبلا من كخيسة بالبلا من كخيسة وان قبضني بيتامي وردا لا mana hidhaa keessatti habiibti rifadheetiin jiran takka hidhameen beeku Itoophiyaa keessatti siigalee hoggaan hoggaasanii dhamuu rifadheetiin jira sanbooda an bilbila keessaa waan hin qabu laal itti kanneen silkiin tun guyyaa sadeefa bira bultee boodan galgala sa'a sagalitti halkan silkii mana hidhaa keessan naaf iddee jettiin isiin sabriinaan jeen silkii tiyyasan iccitii hedduu jira keessa viidiyoo dhalaalee biraa keessa jira annumaa kana quban qabuu kiyya kana dhaggeeffadhu kanama biraa jira viidiyoo dhalaa biraa siifin himaa kanamni midhalaan tun akkanaan hojiin jiraattee akkanaan goote gadhiisi ati feemasa an viidiyoo namaa nama gadhiisuu miti siigalee natti erganii jira dhalaalee sanni beekan isaanillee viidiyoo dhalaalee hedduu mistiraa jira sabriina silkiiti akka qalbittillee koodii bantee lafan kaa'iniin jeen galgalatti dawwalee kun wajjin shaqqe sun irraan oolamne gaa subhanallah ifi waan biraa hamtuu wayii qabdaa silkii san keessaa namni tanaas biraatiis numa dabarfataa beekadhu wanni hamtuun takka hin jirtu waan gaa laayivii jireenya mataa kiyyaa جولي دي يا وجهنا كنا جريمة متاعي يا سلطان سرقون قبو وانا بيتي كان فتمالي تقول لي رقم قبو سوفانين كبنا دانسي دنسو رقم قبو دانسي تبتو السوشيال ميديا رتس تقول لك يو كباتنا ما قدي فدا ترقم قبو حبيبتي دانسي اللي تبتو جرتا السوشيال ميديا رنوتي نفاريا متي لايف منا خيساتي لايف دا نوتي ني بينيا غارو وان ام وان تكاتو يو كباتو باتي تكتين تنو وان اتين تكاتني متي وان غرتي ما warra silkii keessa warra silkii cabsatan jiraallee inni jirti janii jiranii Khala isi malee namni gartee ifitti beeku wayi jira waan itti keessaa qabdu isii beeka yoo waan biraa qabatu taate isin wardaan hin qabu hin jettu
Waamee haala yeroo dheeraafis keessa jiraatu Waamee waan waamee dubbadhu mee waamee dubbadhu intala dubbii baadiyyaa. warda kana keessa waa gaafadha. laa dubbiin guddatteef har'a irratti hin fe'anii jette Oromoon. Sinii galee saniifuu dhiisaa dubbii kana. Dhaaba inaasee wanni ilaala biraa yoo isin lakkuma isin amma haasoo wanni itanii biraa ka silkii ilaalla. cabsitus ni jirti ijoo kamisla gaddiifadhu ree ammas yaa ergani yoo ka silkii cabsu jiraate. Qoomee dubbii tanan gaafadha qoomee isa dhiisaa tanaa miti. Amma naa hayyamee fi ka silkii cabsoo jiraate gaddiisime. Gaara mul'ata mutura gaafadha. No, silkii cabsitiin jenne warda Sanuu warri keessa gaddiifadhu anaa sii fayyame ka silkii warri cabsatu yoo silkii jiraate. warri bilbila kee Akkasii cabsee fuudhee warda tabiraan warda sanii olii illee ni jiran janiin jee malee dubbii nama cabsina. akkasii jenne dhagee. Yoo ka jiraatan taate gadaa dhiifatanii. Dhagee assalaamu alaikum yeroo keenya godha dhiifama yeroo assalaamu Waalaikum alaikum. salam warahmatullahi. Ibsa Oh. amma hin ga'u agartanii mi dubbistanii misaan lachuu agartanii mi haa ga'u haa bakka dhiisaa mafara warda. Maali nama hedduun raasoo jira irra haasoo namaaniif har'a raasoo jiranii dhugaa jirtu haasoo. Baadiyyaa normaal no namichi marra Biroo kutee ani ammaan hirriibaa kee nama jahanna ergee bara akka nama isiin qadiyyaa guddoo takka balleessite waan fokkattuu takka goote. Nama meeqanii gaashee sibiisilaa Ay nama jahaa sheer nama godhee anniin baaraga gisee lafarraa qaba maaltu maalte duuba kun maal rakkoo qaba hanqaan ifiin jiru takkatti. Kayeetumaan sirra dawwalee bara nagarre. obboleessa kiyya hundaan rifate wallaahi garuu homaatii miti. Maali kun waan itti rifatanii? Lali dhagee wanta ogta wayin dubbadha yeroo keenya dhiifama. Wardaan olee wanta kaasima namni hogguu nama galtee arrabsu namaan faarsu takka namaan nama arrabsa lama abbaayif arrabsaa jennu. Fedhan akka fedhan haa godhanii already happen wanna ta'e ati eega gartee silkii ta'e namni itti kannite namuma takka ta'uu beeytee gartee sirriitti beeytee. Take it easy, laugh, silali, then forget it, easy, rampadu. Malif jennan, akkuma reefu as jalaan jira, akkuma reefu gartee ajaa'ibaan faan sinjaan, wanni gartee ammaan tana irraa haasoo isheenii fi wanni dhufaa takka jirtu, kumaa takka rakkoon qabu, lubbuu simbaasanii, wanni takka wanni gartee ilmi namaa hundi namni gartee amma waan akkanaa kana godhu silkii namaa nama jalaa fuudhee gartee waan akkanaa dalagu ifiifis argachuuf ta'a. Forget it if waan hundaafuu irraanfadhu dhiisii bahi isaa maali jennaan waan takka wanni inni faayidaa qabu jiru irraanfadhu dhiisii bahi. Tanumaan isin jaagalatamaa jira kan jennu salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Waalaikum salaam. Ibsaamee ajandaa kana jijjiiraan wayin si gaafachuu deemaa bar gaafiin qaba. Maal na gaafatu deemtu? Ani dubbii kalee raasoo jirtan tana ijoollee Oromootii fi faannoodhaa ta'u wal qabdee waliitee maallaqa mubaaraffaan guurree akkana goona jaan tana Oromoo fi faannoo yoom takkaa gumaas walirraa fudhattee araara sooshaal miidiyaa irra buustee beeyti. Namni keenya hanganuma yaada jala taa'ee namni dillisan dhaggeeffatu ibsa. Jara kana maaliif akkana nu dhiistan sooshaal miidiyaa irratti ibsa dhiiga namaatiin taphachuu dheengadda qottoodhaan asitti micoota mataa irraa muran agartanii wallagga keessatti dheengadda mucaa akkasii ciibsanii qalan uummanni kun agartanii qabanii sooshaal miidiyaa irra fidanii akkamittuu nu garsiisanii haa qabanii gumaa sanii baafatin deebi'anii maasirratti Sabira. Haasawaa jiru fi maallaqa guuraa jiru Oromoo miti dantaa isaaniitti isaan lameen achi wal karakkaranii. maaliif bittan Mubaarikii fi mucaa kana maaliif bittan isaa wajjin tatteessanii sooshaal miidiyaa gubbaa haasa'itanii? Aboo waan namni jedhu dhagee Samira asitti maan jiruusi haasawaa jiruu fi maallaqa guuraa jiru Oromoo miti. Warri waan sana haasa'u. Duris Oromoo fi Amaarri walitti waan takka waan unkaan karaanuu walitti yaatus walitti qabaachuu dhiise. Karaanuu waladda. Akka itti wal beenus waladda. Afaan keenyas waladda. Waa maraanuu waladda. Amaaraa si qabee. Qabeet itti jira waan godhu akka godhu qabiraatuma qaba. Ol fidee asirraa miidiyaa irraa dhiichisiisuu miti. Hawaan kana ol fidee wajjin muna. Mutura kaadhume. Kabitti haasofnare. Okay, mutura kaadhaayyee. Inni suni akkatti ooyisee wanni waliin jiru jiru. Isaan lameen Oromoo qimaantedha inni qimaanti jeesi. Agaw. Amaaraa fi agaw tollolee rabshaa asirra dhaabu jira. amma saayiba kiyyatti fiigira gamma sinatti fiiguu kan adaba godhadha. Dhugumare
agawi inni agawi ino kan video ta miidiyaa qabdanii banattanii raasaa qabdan dirqama oromo mubaarak mire dhimmi sun dhimma oromooti fi amaarati mitire mubaarak irratti jabbaasin haara deemaa lola isinillee nama qaba agarsiinillee faannoo si bira jirti min shijjira haqabu jiru qabutti irraa nuti asirra finneeti nama fittu kofalchiifnee maarree yaannaa nuti ijoollee walloo waraana ajaa'ibaa qabna ijoollee oromoo ta karaa yamantanarra jirtu nama ajaa'ibaa kana qabna sanii miti 15 ol qabnee yoo walitti fi rashanu taate akka ISS nama rashan rasanuu agarsiifna feenaa mireen waaqessan fiddan feenaa bar dhugaara miidiyaa irratti miti nuti karaa rashan miidiyaa irratti miti nuti mubaarakan jira agawi bakka Karaati isinuma wayyaa ulakki bar gubbarrattis yaani haga san nama sodaachisullee ta'u qabaatuun gaarii bar sanuma waasoo isinin dheessitan sanii maa haasoftan anaa jee inoo dhaggeeffadha minif shidda yalla maduunis nama mara ko mubarak mubarak maiki rakko to ko sanga stand up Okay, anif salah dogongorullee gaafii kanoonni gaafadheef siimu. Iddoo mana isitti isiin laayifii banansantu laaliif saawwanni gaafadheef dogongoroo taatellee dhageessiifin adda baasa wanni gaafii tanas gaafadheef. Sooshaal miidiyaarran turre wannis gaafadheef dhageessiifin hima. Micoota akka dorgomsiistuu sanaan ni beektan qaba maqaa isiiti. Isiisantu Arabiidhaan jechuudha laal. Namni Arabii sirri faamoo jiraate. Biyya Arabaa keessatti ijoolleen Oromoodha nama keenya akkana qabdeetiiti akkana gootee maallaqaan gana nu gaafattee jetteetiiti Arabiidhaan poolisa Suudi Arabiyaa dawwaltee himte mantiqaa isaan jiran nu himii jeen qaallicha Arabaa sun jechuudha siigalee achirratti dhagee beekadhu viidiyoo gadhiifamte ta isaan gadhiisan Arabtichi sagalee waliin taaktaa gubbaa laayif irra fidanii gaafii gaafatan sanii namtichi gaafatee isaan maalii isin maalii jennuti Itoophiyaadha walitti immoo jinsiyaan keenya adda addaa itteen Arabiin itti himte beekadhu qaallichatti hayya lakkoofsi isaanii yoo qabaattan mooqaa bakka isaan jiranii naa ergaadhaa jeen Arabtichi sun Arabiin itti himti beekadhu isiin san booda immoo mana Mubaarakittiin argee hoggaan achi dhaqu maammeef inni achi jiranii mucaan qabame ijoolleen qabdee Oromoodhaa jechuun jiran. Siigalee? amma laal dhageeffadhu obboleettii yasamu yana fikriyyee amma rakkoon qabu mubaarikii Oromoodha yes akka Oromootti haasa'e yes haasa'e kalas namni haasaa walirra beekaa garuu feemas faamii amma feemas jettee miidiyaarra yaa turaanaaf isa naa wayya yoo ibsaa ta'e malee jechuudha maaliif yoo ati amma Mubaarak irraa lolii dhaggeeffadhu Mubaarak Oromoo namni ficcisiisaa jiru Amaaraa fi Oromoo wal ficcisiisaa jira dubbii kana keessatti Mubaarak bas kalaas tan amal yaa rabbi nu mana sadaka waan ofeet illee sigatte ati zimjee azzalaabe dhageeffadhu sitti nima miidiyaa akka itti fayyadamtan baradha jalqaba maaliif jennaan namni miidiyaa qabaate miti beekadhu akka itti fayyadamu beekuu qaba sawa lala fixadhume ayyaa kan ta'e akka itti fayyadamtan baradha jalqaba miidiyaa namni akka itti fayyadamu yoo beekee rakkoon qabu Mubaarak abshaalaan dhugaan sinitti hima gara kamittuu beeka Barda qotos beetaa himee hojii qamaana ta'e irraa akkati anillee irraas ba'uuf hin deema bariifsa asbaata taa qotta akkati ciqilfannee warda qalbii takka akkati teenyee haasa'u baati amma isin Mubaarak irraa bishaan qorraa dhugaadha Mubaarak maayikii ingijaa warri koomentii naanee obboleettii xiyya laal obboleettii xiyyaa nama dubbii Arabii qaallettiin himte sanirraa waa furadhe takka faamana isaa jalan dhaqee dhaggeeffadhu dogongoroota jiru baala walirra cabsuu tanaatiitu rakkoo uume beeta Mubaarak hanga fedhe abshaala yoo ta'ellee fakkeenyaaf hanga fedhe abshaala yoo ta'ellee labsamee bara amma lolli Amaaraa fi Oromoo jidduutti labsamee bara lubbuu Mubaarak nagaan inni buuses hin jiru wanni inni godhes hin jiru amma lolli labsamee wal afuufna sun rakkoon qabu garuu akka mana kanatti Mubaarak irraa haasamuun barbaanne sanumaa fi abiibtiiti maalish. Aboo Mubaarak tu ajandaa kana fidee uummata kana wal ficcisiisuu jira. Bakka dhiifamaa eega jette bakka waan rakkoon qabu. Ati ibsaa'us fidi amma kana wardaa viidiyoo abaatu amma illee viidiyoon baa kana. Okay ni baana wardani. Mubaarak dhimma kana maaliif akka fide beekaa? Maaliif akka godhaa jiru beekaa? Namni tokko dhiinni Oromoo dhumaa jirus Joonii Maanyaa keessa wal dubbisanii Jookar keessa walitti haasawanii Abufannoo keessa wajji haasawee walitti dhufanii waan kana gattumanii fidan Samboodan iddoo tanatti geema beellamaa qabatu yaan jechuudha tokkoffaa dhiiga dhangala'u dhiiga Oromoo dhangala'u kanaa fi dhiiga ilmaan Amaaraa kanas ka dhangala'u dantaa takka ittiin kaannee jechuudha jarreen kun sadeen naggaade jechuudha inni qaama gaafataniitu
خان أجو خان كامان تجني أمارة ساتش باسني تبرة تجرني زي أما مو زي أجندة وني ده ورموتي جو ورموتي لا مبارك وان بربادي هذا لقو مرقى ساتي نمني ميديا كذي بنات وأما كنا ما نعرف سو ميديا ما نقدر وانا نقول بسا هتسكنوا لا لا تلي وان بريدة ولا تنمون دوان التيادي وان التأمانة ده لقبية لفرط قرق أما يعني نمني تقو ati kana dalagi yana mata garsiisun qabu garu mubarak dhugaadha wardan silkida achi tidawalani bar amma iyu jurtanan be qaabo me najalaajisisani warda silkina ma tokko jalan kaasini danta isani taaf salani ka ittitaatiif deemese kan haadhaatu shintibeti seeneti qaamni khaqatu no addunyaa tana girgireesu jiru nama bareedinaati wani ifrakkiftuuf injirtu wasdeebi taay wardan ما نقرأ كم سيك بريد مرمى خنفا ما شاء الله من يباسي ترفيس ماشي سنو وانا كرف رفيس ما تسي سنوكا هرملان تيسر رفيس فرت تبرف هرملان أورموت ونرتي بس أنا مثلا مورا أجندة عرف سيجا دوراني ما عرف سوني بيتا يو كفاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إفساهي بقى قال كتير إرجامي لك جود أجامي واي خطابة إرجاندي واي خطابة شيخ محمد عبد الله بكتابة شيخ محمد عبد الله واي خطابة سنتين واتو كتب بدأ سامبودني بانشا أمين مي أنا ستدونا ورا بمي ما مدون الدونا ورا بدن قباد أبو متاخنا بالال تابرن تنن جابرني مرات وردا فيديو نما سرت ورا به هندا أولو ما هتاي تول تو تيس أولو هتاي نافع سونجتي يادني وردا انت نما ساعدي تمام ابلو كنا ودي جوموسي استنا ممر لالت ديدو ربي سوم سودارو غوانا مسنجرغي اسبابا امانتا اسبابا نما سببيت هي تينيا دفان كان ربشا بدا في هستي تاتي ابساقيه ارغاتن هذا ورسي بارك الله فيكم بليسقيه جزاكم الله خير خير جرا توجروا اوكي او ساخي نغلا تومي ارغانتي غيا دي دمي سدي باتي تنخيس يچودا ابا كتابه شي مرشات ابو جروانت تكو كيسن سكنامني واردات سكنافني اوتيل اليلي تي وردانا كلام يجين اوتيل اليلي يا اكاسي على دخلان ترى دروف كتابه ابا شي مرشات عبد الله دا اكنافني وردا بليز انا اسكون سرتي المسا قبيسه الميسا خالدي قبيسه سي كترتي دولاني سان وردان المسا اداما جرا وردا المسا سوجي ولكن امتي المسا ندونا ما غدادا ilmi sheekhaa hedduu nama guddaadha. Bilbila agoo faristi mubaaraka baraate oromoo ka sabaate galatoo ibsaafi ifmaa ifbaafte maaltu jira jettan jara kiyya wanni jiru ibsaati ati kun ima bara baatee baroodaan dullattiin keessaan nadda waloo jirtii bar amma roofun tana viidiyoo kan kee kuma dhibbaan bitatee abooda jeefadha numaa yoo ilmaan oromoo viidiyoo kiyya akkana qaalii ta'e ganaan akka ajaa'iba dalagee isin ergaan hunda keessan kun hin ergaa yaaddayna numaa qubni dibbiti haa nama bitatee san irraa amma asbee nama diichi qilfadhuuti qame babshaan uraadha kunti bar duraan ni kamaana jedheetiti wallahi ibsuma kana qabda yaa warda nama si yaadon garee fukkan rakkatu jira bilbilaalina yaa wal jabeeffadha wallahi obboleeyyan addan baane rabbi sinaa Koto budaanu narras nyaate qaama keessa laalte buda qaamni sirraa meeni wanni shakka agaw koto ol seeni qaallichan mubaarak koto ol seeni sirratti argeessani seeni koto maal tokko akka waan dubbii kanas cinqasi gaafannatis ati Somaaleedha atu atillee Somaalee eenyu Mubarak Maikin di warab berkabung gurgurate agawti nu qayyare baro Mubarak of King la Mubarak Mangisti la Mubarak King ijoollee si warri deeggartoonni akka kayyaa warri Mubarak amma Mubarak Maikin ija comment irratti barreessa wallahi Mubarak la lama ada faate kana gartee kishii walitti na iqaalati dullata Mubarak irra baga je'ee jette awwalan naanee hedduu takka si qabanya dhage way siima naanee itti jalaale hedduu takka si qabanya si jaalanna nuti oggaa dhiinii oromoo lafa dhangalo an akka mataa kiyyatti wallahi laazim ciisan qabu an Mubarakkiin jet ati yoo ichaa oltelle normaala nuti garuu haa ta'u Mubaraktu kan dhangalaasaa jira maal liiga oromoo eenyu gaafata mee anaa miti haa jiru isaa fi jookartu waltee kan dalagu
dhageessanii. Ati haadha faateedha. Agarra maaliin jedhare. Jedha. Waardaa. Nani nama mana sila jinni naras dah entala. Ati si baal maaliif si horate. Waan an jedhanu banne bara yaada kan kee irratti yessi dhugaa jettee siin jedhe yaadate jette irratti yes dhugaa jettee siin jedhe bara. Waardaa qabee amma Dubbii waliin dubbatabbatoo yaa. No ani yaadate dubbatte irratti dhugaa dubbattee naataatee baga jedhee siin jedhe bara. Baga jee wallahi baga jee hootuma beekoo qaalii hoot si malee biyyi lafaatu nun bareedu wallahi. Akka ati bareedu bargi jecharraa gaa'oo jechuudha waan biraa fakkaata. Maali mubaaraki Oromoo mubaaraki ficcisiisaara jedhanii ana mubaarak ofii irra dhaabatee ati tokko see Oromoon ofiin of danda'uu hin dandeettu buqqeedha abbaan arge asii achi oof. haadha faatee irra godha mubaarakii kamati. Wallaa dhugaa isiniin jedhan deemaa achi baay'isitan idda horoo hojjaa wanna jennaan. Maal Oromoon buqqeedha ka abbaan arge quluusa laataati ka abbaan arge qabatee shintibeetiin dhabu. Maal Oromoon of hin beektu? Eega mubaarak ficcisiisaa jiraate Oromoon of beektee dhiiga kennaan hin taphanne jettee gattaa hin dandeettu Oromoon. Sheer inshallah. Maa hin dandeenyeen jedhaa bar maaliif nama jala yaatan? Haya mubaarak badda isin hin taaneemi waan inni jedhan dhagahina. Isa jalan deemina, isa jalan fiigina dhaabaddaa of danda'a kalaas lubbuu teessan oolcha lubbuu teessan baraara. Gadiidhaa bar. Ifiin fidee nuun rabba shaabara jedhaa. Haa fidu ibsa waan barbaade haa fidu dheengaddaa dhageeffadhu waan barbaade shisma booniyyeeni viidiyoon isii irra gabba'e noormaaliidha maal fiddanii jette galab goote ofirraa hooleyyii jala deemtee iyyiti galab goote ofirraa bar mirga kiyyaa maaltu sin gahee jette kalaas mubaarak waan barbaade gadaa fidu Oromoon jalaa hafuudha. Way keer inshallah. Aboolaa laadha faatee mubaarakiin kuni ajandaa. Deemati atillee nama kaleessa mubaarak jedhaa olee hadha ibsa waan hin taane naasayi. Kaleessa maal argite mubaarak hin faarsaa oolte. Bakka inni balleessatti itti maree dogoggora isaa anfaarsee fi. Wallaahi dhaggeeffadha. Ani dhaabbataa fira dhaabbataa fi diina dhaabbataan qaban. Ajanduma waliin. Wartaa tiyyaati amshiri habibti tiyya ilmi namaa karaa kamittuu ilma namaa jalaa hin bayanii deebillee hin deebisinii fi nama tokko wajjin haasayin ati girrisaadha karaa bante jechuun yoo gabbaatee waliin akka isaan lallaban sanii waliin lallabde nama tokko waliin. Oromoon tun ajaa'iba qabdi akkam anaan mana ajaa'ibde wallaahi dhiini keessan qulqulluudhaa isin silaa. Tuffadhu yalla. Rabbal kaaba fidaa ummata Oromoo rabbi isin haa baasu isin inshaallah. Zamaan as bahe. Waardan sirba gaabbasaa. Fiqirii kana yoo mataa sin dhofne waliin taane. Maan haa dhalaa. Dhugaan lafa jirti. Abbaa barbaadan jala buqqee qabataa haa ebeelutu akkasuma godhaa jira. Inshaallah maal isin buqqee dhaaf hin dandeessanii. Naanaatuma abaari fi naanaatu gidduutti gattimee naa gaafa dhagawaan na jibbitu. Maaliif na jibbita taara? Saabla. Habibti odoo akkasii si jibbuudhaan gadda gaafa amarra suuraa kan kee maxxansitee akkasii siin fiddu san eebada yaa rabbii kiyya eessuma jirti laata bakka siin jirtullee hin beeku inni nararraafamte. Garuu dhugaa rabbi ani garuu waa siin jibbulleedha garuu guyyaa sana dhugaa akkasi gaama. Albiin na cabdee yaa rabbii kiyya jedhee. Adaanama ofii kanaa hamtuun jaalatanii. Akkamati lola akkamiin galtan garuu boojitanii galtan moo boojitamtanii galtan? Maal olli barganaadha amma ganaa jalqabu yaana kinja amma tokkollee mazzala jira bar sooriin baasu jechuun kinja asirra qabee nutti jala. Viidiyoo keessaan na ergee namichi sun nama ta'uu kan koo jibbe akkam nama wayii rabbee dhiisila ilmi namaa akkamitti akkasii waa ajjeesaa uzu wallaahuuf. Amma kinja amma. Haadha faateeti maaliif naannoo irratti jibbita? Maaf si galchi. Aanaa hin of dandeetti na haa gaafatu tiisis. Ibsa abbama barbaade osoo wal arrabsaa jiraanne gizee ati madaa san kaaftee jette ani hin dubbadhu akkam. Barri wanta na bara akkatti naanii tana moottee akkatti barbaarii deebar argeettiin jibbatti. Na jaalatu gaadha faate na jaalatu biyya lafarra hin jiru faate akkasumaame. Habibti kiyya goota bara tawaata kan sodaanne rasaas. Wallaahi
Nani dhaggeeffadhu. Gaafaati Doonaald Tiraamp arrabsiteetiin jette bara akka ati hammeenya hin qabne argee bar. Doonaald Tiraamp afaan Oromoon beeku jechuun katabe komantii gaafa san jiran. Sinaanaa. Gaafaati Tiraamp raggattee jette bakka normaal noo jedhee. Afaan Oromoon beekaati Tiraamp. Ada fata jamma hanga gaafa sana akkas jetti sanga annana yin jaaladha namni ishiin agoo biyya farra jiru joo qabda gaama kana mari jedhamu mara beedara Naam. Habiibti odoo ofii haga feete oduu anaasi tumaaru amaaree dhuftee ana bira si dhoofteeti hin jaaladhu akkam. Bultuuti maal taate gootitti koo. Akkana kunoo Ti wajjin fuuldurri kenna ifa. inshallah wallahi Wala raabsa. Ibsa waliin dukkan. Ibsa waliin dukkan nama dha. Ambooniyye wajji ifa naan fuuldura kee. Takkatu waa ajandaan daabboo kaa waa gabbayanii bakka ciisu ka fiigicha liibii seena ibsaan kun fiigicha. Wallaahi waardattu laal lafaan kaasee na naqe malee waarda wallaahi ishiin tanaa miti buufaate. Wardaan jiran daabbooti yoo qabaatan amma gadaa baasanii siin keebar. San viidiyoo immoo maal jechuudha haadha faatee daabboo gisa jofii kee dhaqaa daabboon xiyyan jirtan yoo jiraate amma gadaa baasanii. Kan keebicha ayyuu hin jenne baran ajandaa jedhee baran daabboo hin jenne baran ajandaa jedhee. Nammoo ani barbaadee namaaf hin ergineen nama dhalaa namadii sirkiiti yaamanii itti kan nadheetitu fuudhee akka waan guddaa godhee jechuudha. Ergatee namaa ergee gadhiisee. Asiin dura maal jedhe beektaa anatu wardaa maal jedhe beektaa dubartii waliin gisee mana keessa raftan bijaamaa roobaa argitee ka qorraa gugurdaa san kaayadhaa maaksii funyaanii kaayadhaa rafaa jedhe. Ni bar haadha faatee sannan aarsinee bartaasanii. Haala kulli haalillaahi basamee min badabuubin normaan noo jedhe jedhe durisaa kana jedha deebii takkan deebisin. Ana gisee duratti dubartoonni akkasii sirraa haasawtu si lamaan. Abbaan barbaade sirraa haasir buuxee lafa Haadha faatee inkaan viidiyoo sanii miti namni nan keessaan takkaa hojjaasee siin jaaladha wal jaalatee barreeffama oli ergine yoo qabaate yoo sagalee tiyyallee qabaate akka muuziqaa jala borodha. Viidiyoo ani hidhamee qabaate Sabriinaa Jamaalitti sirkii xiyya kanneen Sabriinaa bira sarbaan takka teessee sirkiin xiyya viidiyoo akkuma isin agartanitti nas gubbarratti agareedhan. Dhaggeeffadhu koodii hunda ittiin qabaa hundaa. Haasaya kan keetiif konfidaansii kan kee irraa yoo akkati nama tokko biraa icciitiin qabaanne beekaa. Waan ofirraa beekuufidha. Anamma oduma suura mataa qullaa matama qullaa wayii nama biraa qabaadhe qaata ganna darban. amma tijjata kamee namichi bila gaffi du'aadha faate namichi tokko bira ni jirti tijjata kan namichi tokko bira jirti jennee agabbaas ni gaafadha illaa Maanoo Allah Tiyyamoo. tiyyumaawo Habibi ani tiyya yoo tiyya namicha tokko bira jirti garuu du'e jedhanii maal beekan du'e jedhani. Sakkii wayii namatti kennatee du'aadha. Silkii isaa osoo paaspoortiin himin yoo du'ee jiraatee jedhee. Rabbina An kan injo Oromoon dhalaa dhufa qabdi bar maashaallah tabaarakallah. Ani anga anta waan ajaa'ibumatti hin jira bar. Yaa Rabbi yaa. Oo Rabbi nu haqa jechuun. Amma dhaggeeffadha warri kumaa fi dhibba afureen kuni. Mubaaraka dhaggeeffadhu beekte amma mubaaraka jala hirtaame dhaggeeffadhu. Obboleessa kiyya mubaarak hin jedhina. Bakka jalli amma na naasaati haadha faateeti maal jechuu barbaadde way Maal fudhate mubaarakiin qooyi? maaltu sin geeti No dhugama maal fudhate mubaarakiin? maaltu sin geesin naanee ati maaltu sin geesin maaltu mubaaraka irraa sin bitisin anaan immoo saayiba kiyyan tokko ni faras saayiba abbaa saayiba kee maal saayiba kee maal an dhaggeeffadha lama mubaaraka dhaggeeffadha mubaaraka aboo jara keenya na naasaana qaallichaa dhaggeeffadhu ati miidiyaa kana gubbarratti aboo rabbii sunuma sodaadhaati Orseeni dubata naan deemi xiyyaa salamaan kuni haati nan dalle wallaahi lazim hindiisu waan dhugaatiin dubbadhaa na dhaggeeffadha. akkatti sukkaraa inni ta'e gurbaa agartanii Gurbaa sukkaraa miti dhaggeeffadha. amma ajandaa biraa miti bijaachaa kan Ajandaa biraan miti na dhaggeeffadha wayyoo uui
جوا مبارك عصام مبارك كينج أقدر تقول اسم كومنتي برا مبارك منقص مع على ربي تسمع في جمال ولا سبعة على جبان يرسى قبل شيء كنا سرت عمل فاجري في والله وان برانا سبحان الله أما يسلي ترى على وسالة من ما خيرت إنك تبات أو بربادة في هناك لا إيه شيء من في يس هيك ساوند ده كنا ترى كونكا بكا أنا ناس أنا دي ساري مالي مبارك تقامون تو مبارك إيه تقوم أبو مبارك بكالي اللي جانا ناس جرو ناس اللي جاي أكتر رامو في الجيل يا سيدنا جرو دي سنة في الجيل كل فترة ما جنجا ما نيجي أوكي مبارك فرق من أنا تتو أنا نجون كابو ويادي دمي سدي ويادي دمي سدي بعدين تنايتورا هوتيلا إليلتي إبا خطابة مرشاد عبد الله دا خيل مسات إنكوب في خشيم مرشاد عبد الله تو أصلا بسم برا آخر مجرى شيم مرشاد عبد الله يجوني نما قبصو أورومو خيست شورا أولانا قبي أتبرستون تنالي نما سنغالي أورومو رفقوما خيسا توكو نما أفولا خيستس قودة بأتي خيسا توكو نما ألابا خيستس قودة بأتي خيسا توكو أودو شيم مرشاد عبد الله سينا دلخ نمرا دلقو باتي والله وان أورومو جتوني أورومو نسر رافان دلخ نازيني أكتو نتو أورومو تيسير راو كبانغوتو عندو كان سلتما نما أباو هندسو خيسر رايلي شورا توكو غافا جابوتي تجول غافا أفان أورومو ريدوش أبسجان أكا غازت اسم مستي سوماليا خيسا نمني يرو جل كباتيف يونيفرسيتي سومالي قن بيا إيجيبت إيتن أتت جارمين برسيسا أتي توري وان كان مرة حجة خيسا نما جبافي نما قالي أورومون دغرت بيخا سينا سا والف وان كان بيخو خناف غياد دمي سدي فبراير تنا غيا ميكابو دسي غيا رامبو دايتشودا وتيرا إليلتي إباجرا بيسيسا في بردا بدا سغليتا آفي خطابة سنس أكنا من بتاتي دبلسو سينا نما خنا نما هو بتشيسا اسن جچو برباد سلاس رغت ستيما نانا إن دوغار مو أورومو ما ولي بربان إمو أورومو ما بربان ربشا غونا بربان هاسو نانا ني sana fataje ya wuni mana kan ma san fahi mila su bare da bai kalo wani ma ya dace su ma إني لما فا أنا أسبوت أردا بريدات سومالين قراه إيرخانا أرسنتي ورانن warroota nagaa buqqaasaa jirti lolli hamaattu karaa saniin deemaa jira yeroo hedduu lola karaa saniitis ni beektan kanarraa sagaleen taatan fixanii wani isinirraa sagalee taatan naaf beeka maanaa dharaaf mubaarak gadaa kana qilleensa mubaarak hin qabu yaa rabbii mubaarak deem bakka jalam siif gaa deem waynuman kun dhugaa garaana dhukkubse garuu والله قطعت أنا مبارك رجعت أنا جت وان كان أفكار بينك رجعت التيم بيخوني شو وان تاتا شيرة تاتا إيبر نقول غريبر مبارك سني توكت رجعت أنا جت والله كاتران كباب ناس من الكين جرو في ماله مبارك كوي والله تسيا أنا يوم هذا تيجي نتلا أما فان كي كبي فان إنده وابون كلا شكاب صورة موتي جتشا جلا برستا وابون ولا جمالي أسي أرر جيم بيتو ما نتيرا سومالي ونراندو رغودا دبدني وابون كلا شورة مو كفنون جاسي برسنا تنوينا تشينكي تسني في سنتول سنتي سياسة متما تنافس سنتول ولا سياسة سرت برستا سني قالي أما تميك قوي دته غافا موتما نكتو وطور يا حفيظ يا سلامي سيني تجرين أسي مرسيته أمارة شيء مرسيته سن ما نفوبوني أشياء قالي دفع راكيلو ترى يواني جم موتو مانو سيدغاتي أنا رابا مو وو سنتين بريسنا وو سنتين بريسنا وانتا كلام والله ده نتيجة كادران كبانا ده والله mungkin ke haram selanu tera garu beredo والله ini jutin da wala macam macam itu santan enggak asawa jerakan kayaknya sinasawa me fataja hello salate kama kati mubarak itu sahas ilmu fi naguma جرا أنا قافي جرت أصلا eh semua enggak pada kepada mubarak kanat khasu fi tamma salana guma fi cuma male أنا عندي citi bakka gisee arge malee akkanuma lafaa ka'ee naman tokko obboleettiitti jala dhaggeeffadhu dubbii bakka aga